ogeessa seeraa ta'eeti kanan hojjedhu. Ogummaa gaazexeessummaa ni jaallatta? Maddi ragaa kootii eenyudha? Saba oomisheessuma waldaa kana. Odeeffannoon kun dhugaa ta'uusaa, sirrii ta'uusaa, mirkanaa ta'uusaa akkamitti calalta maaliin adda baasta? Sinudusiin tokko maal godhu hin dhossu. Pirezidaantii bira dabartu. Ati qobaama kee hojjettamoo gartuu wayii jira kan si wajjin hojjetu kan dugda duuba kee jiru? Egaa erga hin baaftan ta'e mochiisaa dhaabuutti dhufna. Walumaa gala isaayyuu kan mirkanoofne goona inni aangoo isaan qabdanidha. Sababani kana barreesseef akkas godhee fi doorsisi narra ga'e rakkoon narra ga'e. Egaa waldaan keenya mormitee tajaajila. Mormaa turte sodomummaa ammas hin fudhanne isheen. Duras hin fudhanne ammas hin fudhatte. Hojii kanaanii bu'aan argame jira. Nama liitarjii harkatti baatee sirna sagadaa geggeessuun sinoo shawwetti immoo hin fakkaata. Dursitanii maxxansuu dura gara marsaalee hawaasaatti fiduu dura xalayaa barreessuu dura gorsii wayii jira. Poolisittis waamamee dhaqee taayyaa dakoo kenne. Amma namni luba ta'uun ta'ee utuun baratiin luba jedhee uffata sana uffatee waldaa keessatti iddoo qabatee jiraatutti ija jabina akkamiiti? Asumatti amma haasa'amaa ture miti waa'ee waldootaa yeroo haasofnummaa sodomummaan Itoophiyaan galle jechuus hin dandeenye. Waldaa keessarra siyaasii jirattee yaaddaa? Seera baasuu hin dandeessu waldaan. Saba kaanuu baasuu hin danda'u. Barri bara dorgommiiti. Bara fiigichaa. Adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo odaa elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii, Saamsangii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan odaa elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan duwwaa 91143 jedhaatiin nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya odaa elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif. Bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atuuf. Akkam jirtu? Gammachiisuun mataa Booranaati. Har'as Budduseen deebitee dhufteetti. Yaadota, beekumsa, muuxannoo akkanumas kanneen biroo waan isin fayyadu budduqsinee isinii dhiyeessuuf keessummaa bareedaa nama guddaa tokko qabannee har'as isiniif dhiyaanneerra. Egaa keessummaa waltajjii kana madaalu kan isin simattan yeroo hundumaa akka isiniif hinnee dhufnu beekamaadha. Waaqayyo nu gargaaree har'as immoo addunyaatti argamneerra akkasiin nu jaallattan nu wajjiniin turtan abdii guddaa qabna kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma yeroo kaanii guyyaa irraa leensii cuukkoon nu wajjiniin jirti. Kanneen cuukkoo barbaadan dhandhamuu barbaadan bilbila ajajadhaa. Isa kanaan alatti immoo ispoonsarrii sagantaa keenya guyyaa har'aa jira argameera. Kanneen ispoonsara nuuf ta'uu barbaadanis kanaan dura isin affeeraa turre. Egaa odaa elektirooniksiin guyyaa har'aa ani isinii wajjinan jira nuun jedhee ispoonsara nuuf ta'eera. Kanneen meeshaalee elektirooniksii kamiin iyyuu barbaadan Boolee gamoo odaa taaworii irratti yoo dhaqxan isaaniin argachuu dandeessu. Isaaniif bilbilaa isaan biraa fayyadamaa isiniin jenna. Sagantaan keenya jalqabeera kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan keessummaan koo har'aa ani abalu jedhee san beeksisu. Garuu yeroo haasaa keessa gallu immoo gaarii godheetan isiniif ibsa. Akka inni of ibsuufan carraa kennaaf. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Egaa namoonni baay'een eenyudha namichi kun jechuu danda'u. Tariitii marsaalee hawaasaa irratti kallattii garaagaraatiin namoonni si beekan jiraachuu danda'u. Haasaadhaan garuu namichi kun eessaa maal inni yoo jedhanii si gaafatanii mee namootumaa wajjin si dhaga'uu barbaada gabaabsiiti. Gaaffii kanallee nama gaafachuu hin jaalladhu. Eenyu jennume? Maqaan koo Tamasgeen Lammeessaan jedhama. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa Boojjittiin dhaladhee ganda Tulluu Gurraachaa jedhamtu tokkotti achitti dhaladheen ganda baadiyyaati. Ganda baadiyyaa kanatti dhaladheen waldaa Makiyaattan guddadhee waldaa keessatti guddadhee 1989 amantii cimsannaa waldaa warra Wangeelaa Makka Yesuus Itoophiyaa kan waldaa Tulluu Gurraachaa jedhamu tokkotti kanan amantii cimsannaa baradhee sana booda guddadheen barnootaafis gahee barnootas galee gara amantiirra waan deemaa jirruu fi erga amantii cimsadhee booddee koreewwan adda addaa hojiiwwan adda addaa koree adda addaa hojjedheera. Gara boordii Sinodoosii dhiyaas ta'e hojjedheera.
barumsa macaafa qulqulluu dubbii waaqayyoo dippiloomaadhaan seminaarii Maqnasuus irraatiin fudhadhee dippiloomaadhaan bara darbee kana immoo TM4 MC irraa jechuun immoo Transmission Monitoring for Ministry Center kan jedhu Kanaadaadha. Digirii koo immoo sammuu wangeelaan fudhadhee garuu hojiin koo idileen hojii koo kan hojjedhu hojii waldaa utuu hin taane hojii mootummaan hojjedha. As biiroo Oromiyaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatti ogeessa seeraa ta'eeti kanan hojjedhu. Ogummaa seeraatiin digiriin qaba. Maastersiidhaan immoo organizational leadershipidha kanan fudhadhe. Akka itti nama hojiirra jira. Hojii koo hojjechaan hojii waaqayyoo immoo hojjedha jechuudha galatuma. Ulfaadha. Gaabbotameen dhugaa dubbachuufanii kanan si bare marsaalee hawaasaa irratti barreeffamootati barreessituun yaadotati kaastuun falmiiwwan ati falmitu tokko tokko nan si bare malee parsanaalii anaafati waliin beeknu garuu immoo wantoota ati gootuu achi as na harkisaniitu akkan guyyaa irraa gara kanaatti si fiduuf na kakaase jechuudha. Akkami jiruuf jireenya wajjin hin cimu akka kana marsaalee hawaasaa hordofanii dhimmoota garaagaraa hordofanii barreessuun hordofuun akka kanatti dhiyeessuun hin ulfaatu jireenya wajjin hojii qabdu wajjin. Dhugaadha baay'ee ulfaata sababiin isaa wanta baay'eetu jira tokkoffaa hojii ati itti madaalamtu hojii dilee keetu jira. Hojii buddeen itti nyaattu hojii ati uummataaf hojjettu hojii biirootu jira kan mootummaa. Inni kun hojii barbaadan nuti mataansaa. Lammaffaa maatii bulchita. Maatii bulchituudhaa fi waa yaaduu waa hojjechuu si barbaada. Sadaffaa dhimma lubbuu kan jaalimmoo hin jiru. Dhimma amantii jechuu kooti. Kanaaf hin ulfaata haa ulfaatu iyyuu malee oolmaa waaqayyoo nu walirra hin caalu rakkinichi. Hojjenne hojii waaqayyoo nu amma ishee lafarraa kanaaf utuu hin taane isa waaqarraatiif qophii qabna waan ta'eef isa waaqarraaf jenneeti kan hojjennu jechuu barbaade. Kanaaf of laattee ma hojjetta? Kanaaf of laattee waan fedhi. Haa ta'u egaa maa inni yeroo kee laattee of laattee yeroo barreessitu kana ogummaa gaazexeessummaa ni jaallattaa? Tarii barattee tammootii sana wajjinii si harkisaa laata? Kan ogummaa sana hin qabu. Garuu hojii waa barreessuun jaalladha. Wanta warra gaazexeessotaaf ta'u kanaa nama barreessa. Akkuma isaaniitti malee isaan qabu. Garuu isaanii nan jaalladha. Maaliif gaazexeessummaan biyya kanaaf bu'aa guddaa qaba dhugaa soodhaaf. Tokkoffaa dhugaa dhokate tokko qotee bakkee baasa. Uummataa fi duudhaasaa amantiisaa maalummaa isaa waan beeksisuu fi dhugaama dubbachuudhaan miidiyaan bu'aa guddaa akka qaba. Yeroo baradhu keessattis waan ani hubadhee jira. Miidhaas qabaa bu'aas qaba jennee baranne. Kanaaf itti fayyadamnaan miidhaasaarra bu'aasaatu olaanaadha jedhameeti kan yaadamu. Anis akka wanta nu badhagaa ofii kooti kan qomu. Kanaaf hin jaallattaa ittiin hojjechuu barbaadda. Utuu dubbannu cuukkoo kana namteettaa? Anameera. Jaallatteettaa daawwattoota keenyaan ajajadhaa yoo dhuguma si toleera ta'e jechuudha malee isa waltajjii kanarra gadi jirtuufi. Cuukkoon kun cuukkoo tokkoffaa cuukkichuma tokkoon keenya. Kan keenya ta'uu isaatii fi dura beeksisuu qabnaawu. Maaliif kan keenya waan ta'eef jechuudha. Cuukkoon beekamaadha duratti. Kanaaf cuukkoon kana namoonni barbaadan karaa guddisee miidiyaas haa ta'u karaa biraas ajajachuu danda'u jechuudha. Dhimmoota garaagaraatiif waltajjii garaagaraatiif ajajachuu danda'u. Egaa qabiyyee ati barreessituu fi mata dureewwan asitti kaastu xinnoo hin jabaatu hin cimu waan barame miti waan namoonni shaakalan miti xinnoo tokko sakkaanirraa addadha mata dureetii fudhattee dhuftu. Qabiyyee akka kanaa akka jalqabduuf akka barreessituuf maaltu si kakaase? Amma dhimma amantiiti jedhee seensa koo keessatti dubbadheen ture. Dhimmi amantii dhimma diteeyil waanan itti amaneetti siqee hordofuuf waanan waaqeffadhuuf dubbii waaqayyoo karaa garaagaraa waanan hordofuuf isarra immoo darbee haalota addunyaarra jiran kana waanan hordofuu fi rakkoon amma biyyatti waldaatti dhufaa jiru kun dhaloota ajjeesuu waan danda'uuf isa kana taa'een itti yaadeen waaqayyoon kadhachaaman ture. Isuma dhugaa sa'uudhaaf jechuu kooti. Waggaa 3-4 dura waaqayyoo erga nutti dubbatee mana waaqayyoo keessa sariitiitu duudee jira hin qulqulleessita kan jedhu ergaan dhufe. Yeroo sanatti garuu kana ta'uu yaadde hin beekus hin ture. Ani waan waldaa tokko keessa isheen jiraadhu miseensa ta'e qofa sanatti yaadee dhiise waaqayyoo garuu guyyaan isaa gaafa ga'u akkuman guutummaatti iyyuu wanta kana hojjedhu garuu karaan hojjedhu immoo isa qopheesse. Kanaafi keessa keetti dhufuu osoo hin taane yaaduma waaqayyooti karoora waaqayyooti jechuudha. Yeroo baay'ee akka nama walga'ii sana keessa jiru fakkaata. Yookaan immoo akkuma nama taa'ee hirmaatee qaama murteessoo keessaa tokko ta'ee
Keessattuu immoo waanuma yaadii nama waltajjii sanarraa barreesse tokkoffaadha kanatti lafa keessu. Odeeffannoo sana akkamittiin argatta? Odeeffannoo karaa adda addaan argadha. Asirratti odeeffannoo walirraan argadha waan jedhamu hin himamu. Sababiin isaa hojii tokko yeroo hojjettu iccitii nama sanaaf haala sanaa eddee dhaabbata sanaa eddee hojjetta. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaneessus Itoophiyaati kana irratti hojjedhe baay'ee. Dhaabilee amantii hedduu jira biyya kana keessa. Dhaabilee amantii baay'ee jira irra jireessaa. Kana irratti hojjedhu garuu waldaan Kiristaanaa hundumaaf kenname. Garuu waldaa Kiristaanaa ishee irratti hojjedhu ishee kan makkana Yesuusi. Ishee misheessatti ta'e jechuudha. Ishee kana immoo gaafa hojjedhu duraa duuba isaa nan beeka keessatti waan hin guddadheef. Saafilee irra taakaareen faarfadhee lallabee kadhadhee dhufe waan ta'eef adeemsa isaa nan beeka. Adeemsa sanarra bu'een wantoota dura jiran hordofaa ture. Dura maaltu karaarraa kaatee maaltu karaarraa jira kan jedhu isa kana hordofaa ture. Duraan jechuukooti yeroo deemaa ture jechuudha. Waan kana yeroo jalqabuutti jechuukooti. Kanaaf waldaan argachuu kootiif yaadni ka'umsaa maa inni waldaa Makkaneessustuu ofii isheetii fi toora sirna qabdi. Akka Qorontos irraa boqonnaa 10:30 sirnaaf toora qabdi. Sagalee Waaqayyoo toora sirna isin qabdanii baay'een isin galateeffadha Phaawulos warra Qorontosiin. Toora sirna qabdi. Kanaaf yeroo kana ani waan diteeyil beekuu fi nan gaafadha qorannoon gaggeessa. Namootuma adda addaarraa. Amantoota ragaa keessa argatta kan jedhuuf amantoota irraa argadha. Wanta amantooti eessa dhaqa wanta si hojjetamu gara amantootaatti gadi bu'a. Dookimentiin murtiin murtaa'u eessa dhaqa gara sinodosii gara sabakaatti gadi bu'a. Yeroo yaa'iin waliigalaa gaggeeffamu. Asirratti garuu waan tokko beekuutu barbaachisaadha. Waldaan Makkaneessus caasaa qabdi. Caasaa isheen qabdu kuni caasaa gurguddaa sadii ittiin hoogganamtu qabdi. Caasaa gurguddaa sadii qabdi. Caasaan ishee gurguddaa sadan kuni tokko gumii waliigalaa waan jedhamu qabdi. Gumii waliigalaa kun waldaa amantootarraa dhufu. Jaarsolii waldaatu dhufa. Bakka bu'aa amantootaa dhufa. Hojiin isaa guddaan akkuma ammaa biyya kana keessatti paarlaamaadhaan qaama olaanaa kan qabu. Akka kana jechuudha seera baasuudha hojiin isaa. Seera baasaa waan rakkoo waldaa kiristaanaa ta'e satiika. Waggaa 4 malee waliin ga'u inni. Yaa'ii waggaa 4 qaba. Waggaa 4 seera muchuma irratti akkasitti tumatee jira duruma. Achirraa kaasee inni lammaffaan kaawunsiilii ittaanee sadarkaa ittaanutti kan dhufu. Aangoo ittaanee kan qabu xiqqaan jechuudha. Aangoo inni guddaa yaa'iitu qaba. Inni kun kaawunsiilii jedhama. Yookaan mana maree jenna afaan Oromootiin. Kaawunsiliin kuni aangoo baay'ee qabanne. Eeyyuutu itti kenna yaa'ii kanatti itti kennee deema. Waggaa 4 hojii kan hojjedhu seera baasee waan duraa godhee itti kennee deema. Kaawunsiliin kun waggaatti wal arga. Idileedhaan garuu dhimma yoo ariifachiisan jiran gidduutti waamuu danda'a. Inni sadaffaan isa jalatti kan hojjetu kaawunsiliin immoo kana jechuun boordii qaba. Boordiin kun warra xiqqoodha. Boordii kana keessa eenyutu hirmaata achitti dubbii nama waan ta'eef wanti gaaffii keessa irraa nu dhufee wanti jiruu fi boordii kana keessa eenyutu hirmaata isa jiru jira. Boordii keessa kan hirmaatu pirezidaantota sinodosiiti. Amma asitti bakka bu'aan amantootaa hin jiru. Yoo baay'ate bakka bu'aa amantootarraa eegaa qabeenyaatu amantoota kee waan filamuuf isaa fi nama tokko lama yoo itti dabalan keessummaa amarraa kan baate pirezidaantota. Pirezidaantota sinodosiin Makkaneessus amma sinodosota 40 urgeesseetti. Baay'ee bal'atteetti jechuukooti. Kanaaf sinodosii 40 jechuun salphaa miti gara miliyoona 10 qabdi miseensa. Biyya kana keessatti. Isheen kun gaamma yeroo dhuftu gara luboota 9,000 qabdi. Bal'attee jirti jechuudha. Isheen kun gaafa sanatti achitti maal ta'a wantoota yaa'iin murteessaniif kaawunsiliin murteessantu eetti dhufee dabaa naannoo sanatti waa kaata karaarraa. Yeroo kaatu waldaan maal jetti waldaa irraan argadha madda koosiin jedhame ture waldaa amantootaa argadha. Dabaa kanatu gaditti bu'a. Yeroo inni gaditti bu'uuti kana jiraa jedhamee odeeffannoon dhufa. Odeeffannoo kanaan qorannootti gala. Odeeffannoo kana biiroo waliigalaa Makkaneessus keessa kan jiru warra hooggansa duwwaa miti hojjetaa baay'ee qabuuf jedha. Hamma konkolaataa hamma waardiyaatti hamma qulqulleessuutti hamma hojjetaa bulchiisaa hojjetaa hafuuraa qaba hunda isaa qaba. Kanaaf warri hooggansi nama 3-4-5 achi garan duwwaa miti namni isaan duwwaa waan beeku malee. Isaan kun achi gaatan waan jiru diteeliin beeku. Isaa irraan argadha. Amantoota irraan argadha. Pirezidaantota quuqama qaban irraa argadha. Maddi ragaa kootii eenyudha? Saba miseensa waldaa kanaati jechuudha. Kanaan ragaa koo gaama dhugaaf ragaan immoo nama hin gattu. Dhugaa sana erga qoradhee ragaa immoo itti qindeessa jechuudha. Akka ittiin ani ragaa koo argataa deemaa jechuudha. Atoo akka kanatti argatte tariitii odeeffannoon kun dhugaa ta'uusaa, sirrii ta'uusaa, mirkanaa ta'uusaa
akkamitti calalta maaliin adda baasta? Tarii soba yoo ta'e yoo dogoggora ta'e yoo. Isa gaamma dubbiin achitti. Ammoo waa jalqabarra waa kaaseera. Akka isheen qaama gurguddaa sadii qabdu kaaseera miti. Murtootu jira. Murtoon kaawunsiliin jira, murtoon yaa'iin jira, murtoon boordiin jira. Murtoowwan kun eessa dhaqu? Akkuma murtaa'aniin pirezidaantii fi muummichi barreessaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa akkasuu itti mallatteessan manatti mallatteessanitu gadi bu'a. Eessa bira gaama? Sinoodosii gaama. Sinoodosiin tokko waldoota isaa itti waan murtaa'e kan ittiin hojii hojjetan eega buusu. Sinoodosiin tokko maal godhu? Hin dhossu. Pirezidaantii bira dabartu. Akka seeraatti garuu amma waldaa amantootaatti deemuu qaba. Murtiin sun maaliif sababiin isaa ittiin hojjetu qaama olaanaadhaa namni ofiin seera baafachuu hin danda'u. Isa kana keessatti wanta mootoo gurguddaa sadii qabdi makkana Yesuus. Mootoo gurguddaa sadii qabdi. Tokkoffaa tokkummaadha. Yuunitii isa jennu. Lammaffaan obbulchuu of danda'uu isa jennu. Sadaffaan misyoonummaadha. Yuunitii, self-reliance, missionarii. Mootoo kana sana yookaan dhaadhannoo isa jennu jechuudha. Dhaadhannoo sadan kana keessatti amma maaliin tokkummaa ishee iddoo waldaa? Tokkummaa waldaa ta'e gamuutu irra jira. Isa bukkeedhaan immoo obbulchuu, baajataan of danda'u, isa bukkeetti immoo hojii waaqayyoo ergame guddicha. Great Commission isa jennu ergama guddicha gooftaan Yesuus Kiristoos kennee deeme biyya lafaa irratti maa inni egaa dhaqaa maqaa abbaatii ilmaatti qabu saba hundumaa cuubuudhaan bartoota koo godhaatii mootummaa waaqayyoo qopheessaa hammaan gaafa hin deebi'ee dhufee sin fudhadhuu ta'ee deeme miti ergaa kana kenneera. Ergaa inni kenne kan hojjetti jiru isa sadaffaa. Wanti kun hundumtuu qabiyyeensaa dubbii waaqayyooti. Kanaaf gaama waan tokkummaa waldaatti bu'u kana yeroo raawwatamu dhimma kana ragaadhaan qindeessuun barbaachisaadha gaama. Amma ragaan keenya maani tokko seera ittiin bulmaataati. Seera ittiin bulmaataati. Seera ittiin bulmaataa egaa afaan Amaariffaatiin yeroo dubbatamu xiqqoo mata-duree dambii jedhu garuu afaan Ingiliffaa fi Oromooffaatti sirriidha. Heera jennaa yookaan immoo konstitushiin jedhu. Inni kun immoo seera isa olaanaa jechuudha. Hunda bita. Isa qabdi. Tokko isa qabdi. Lammaffaa immoo maal qabdi? Dambii keessoo waan jedhu qaba. Kana lamaanii obbaasa jedheen darbee sila seensa koo keessatti garuu liitiroon dubbadhu warra yaa'ii walii galaa. Abii gubaa isa jennu sanatu baasa. Seera kanatu jira gaa. Seera ittiin yaa'insa hojjetu caasaa ishee achirratti diriira dambii sanatti bulmaatan olaaltee achirratti diriira. Istiraakchiriin ishee yookaan haayiraarkiin ishee gararraa kaasee immoo goodaatti achitti diriira jechuudha. Isa kana gaafa karaarraa kaatu isa kana ragaa kana tokkoffaan maal ta'a amma ragaan keenya? Seera ittiin bulmaataa ta'a ragaan keenya. Maaliif seerichi kunootti amantoonni kenne argee ta'uu ta'e pirezidaantoonni nuti bakka bu'aan dhufeetu itti mallatteessu. Yaa'iin qabuusaa qabamee mallattoon yaa'iin waldoota hamma kana baay'atu yookaan sinoodosii 44 jechuun waldaa hedduudha miliyoona 14 bakka bu'ee dhufeetu mallatteessee eessa dhaqaa seerri kun akka federaalaatti salaam ministeerii isa jennu immoo ministeera nageenyaa. Asaantu dhumarratti appiruuf godha. Maaliif appiruuf godhu? Heera mootummaa walitti bu'a. Seerota amantii biraa kan warra dhaabamanii biraa walitti bu'a. Konfiliiktii of loo kan uumneef jedhameetu ilaalu. Seericha jijjiiru miti isaan. Kun seera mootummaa walitti bu'a jedhee deebisuu hin danda'u. Akka isaan deebi'ee ilaalaniif yoo seera biyyaa walitti bu'a ta'e. Heeraaf seera biyyaa eeddeetu baafta seera waan ta'eef. Akka inni seera jirutti muune. Isa kana isaan tolaan deebisa ilaaltee yoo ta'e jechuukooti. Kanaaf isatu gaafa karaarraa kaatutti dhugummaa isaa maaliin mirkaneessinaa? Kunoo seerri. Seera dursee garuu sagalee waaqayyoo qabna nuyi. Sagalee waaqayyoo maa inni macaafa kakuu moofaaf kakuu haaraatu jira. Inni kun immoo jira waan ta'eef isa kanarraa gaafa kaatu argita. Macaafni qulqulluun kana jedha. Kan isin hojjechaa jirtan kana jedha. Seerri ittiin bulmaataa kana jedha. Kan isin hojjechaa jirtan kana jedha. Kan jedhuuniti isaan mirkaneessine ragaa ta'a jechuudha. Murtoowwan adda addaa murtoowwan waldaa moo eessaa argatta sila kan jedhu ka'eera waan ta'eef murtoowwan argadheera jechuudha. Kanaan mirkanaa. Haa ta'u akka kanatti mirkaneeffattee seerota kana beektee diiteelii deemta taanaan dhugaa dubbachuudhaaf wantootni ati itti deemaa jirtu tooruma qabadeeta yaada. Egaa dhaloonni gaafatu, dhaloonni yaada kaasu, dhaloonni kun eessaan ba'e asiin ba'e jedhu jira iddoo hundumaa. Har'a namni kamiyyuu waan barbaade hojjetee yeroo inni itti miliqurra hin jirru. Tariitii immoo ajaji pirezidaantotaa, ajaji lubootaa kuni tarkaanfii isaan fudhatan kuni ajaja waaqayyoo akka hin taane namni isaaniin caalaa beeku amantoota keessa akka jiru agarsiisa jechuudha. Ati hojii mataa kee hojjettaa jireenya mataa kee qabda. Garuu immoo kaka'umsa mataa keetiin ergaa waaqayyoo gara kee dhufeen hojii kana hojjechaa jirta. Garuu yeroo tokko tokko immoo akkasuma jedhameetu
qaamni wayii tokko jira. Qaamni dugda duuba taa'ee yookaan immoo kana godhii, kana goonaa, akkas goonaa tiimii wayii tokko jira. Karaa kee immoo barreessina yaada kana morminaa kan jedhu. Ati qobaama kee hojjettamoo gartuu wayii jira kan si wajjin hojjetu kan dugda duuba kee jiru. Jechuun gaaffiin gaafachuu barbaadanii akka kanaattis hin beekamu fuulaa fuulatti kan gaafadha. Maaliif eenyu wajjin hojjettamoo qobaadhuma kee hojjettaa gartuu wayii jira kan sappoortii si godhu kan namoota hojii waaqayyoo kan hojjetan hojii waaqayyoo fo'aman kana ageenistii deemuu mormuu yookaan immoo karaatti deebi'aa jedhu isa kanan baruu barbaada. Duuba koo kan jiru waaqayyoodha. Inni guddaan tokkoffaarratti. Ganama akkuma ergaa waaqayyoo sitti mee darbee duuba koo kan jiru tokko waaqayyoodha. Tokko inni guddaan isa kana waan ta'eef. Akka namaatti garuu akka namootaatti garuu namoonni wajjin hojjetu jiru. Namoonni wajjin hojjetu ganaan maayinni ka'umsisaa kan jedhu sitti himuu nan danda'a boodarra. Amma garuu namoota wajjin hojjetu jedhamee waldaa amantootaa sila kaaseera ragaa isaa argattaa irratti. Waldaa amantootaa keessa warra wajjin hojjetu jira. Lubootuma pirezidaantota immoo hunda isaaniis mini pirezidaantii keessaa kan wajjin hojjetu jira. Garuu maqaa isaanii achittis hin kaasu asittis hin kaasu. Sababiin isaa maaliif hojichi karaa irraa gaafa kaatu yaada ishii kennu waan ta'eef. Kun immoo gaarii min hojii boriifis waan ta'eef biyya alaarra jiru. Biyya alaarraa keessumaa pirezidaantota kanaan dura turan jiru maqaa dha'uun hin barbaachisne malee namoonni gurguddaa sadii qabna. Isaan sadan keessaa namni lama biyya alaarra jiru pirezidaantii turan keessaa namni tokko biyya keessa jiru tarii akka carraa ta'e kan biyya keerran miidiyaa irrattis waan gadhiisee bilbata afaa goobanaa ragaadhaan iyyuu naasee waan rakkoo ofii kooti mana isaa dhaqee gaafadhee waan tureef waan amma jiruuf yeroon kun wantoonni kakaa ture bara keessan keessatti tam ture waan jedhu bara duraa isaan turee fi bara bulchiisa sadii ilaaleera. Kanaaf namoonni akkas akkasii jiru. Namooti ani wajjin hojjedhu namoota akkana kanaatu jira jechuudha. Kanaaf biyya keessa jiru biyya alaas jiru. Keessumaa immoo daa'imni warra akka keessa miidiyaa irra hojjetan jiru. Yoo akka keessatti istiidiyoo banatanii jiraachuu baatan iyyuu sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti warri babarreessanii ijoolleen biyya alaa jiru. Isaan kana wajjin hojjenneerra. Isaa irratti immoo pilaatfoormii tokko qopheessinee miidiyaadhaan iyyuu ol baanee namoota sinudus irraa sabakaa irraa illee gadhiisaa turre. Laayif jechuudha. Laayifii magaallee marii gaggeessaa turre jechuudha. Dhimma kanarratti isaa diteelii isaa boodaan itti dhufa. Garuu jiru jechuudha. Namoonni wajjin hojjetu namoota akkasiiti maqaa dha'u garuu ammaaf yoo dhiibne baay'isa hojii bareedaan. Kallattiinis kallattiinis gara maqaa dha'uutti deemte yoo dhiistes immoo homaa tokko miti maqaa dha'uunis immoo barbaachisaadha jedhee hin yaaduani. Garuu waan asii kaasuu barbaadume hojii kanaanii bu'aan argame jira. Wanti dhufe jira. Wanti qabatamaan yeroo kanatti akkas goonee kana barreessinee yaada kana fidee kun ta'eera waan ati jettee lafa keessu jira bu'aan argame. Jira. Dhugaadha jira. Akkuma ammaa kaasuuf yaalee namooti wajjin hojjennu sun egaa jaarsoliin ragaan koo tokko jaarsoliidha. Jaarsolii pirezidaantota turan sana jechuukooti. Xalaa isaan barreessaa turantu jira keessaan. Cal jennee miidiyaa hawaasaatti hin baane dhugaasuuf yoo ta'e. Nuuni gaafa kaanu dhimma kana bilbilaan keessoodhaan jalqabne walii keenyatti itti barreeffamaa ture xalaa marsaa sadiitu barraa'e jaarsolii nama jedhu kanarraa. Maqaa hundee rakkoon qabu iyyuu dhugaasuudhaaf jechuudha. Gara sanaatti hin deemu. Kanaaf amma jarreen jaarsoliin sadan sun amma pirezidaantota durii turan beeku jechuukooti. Wantichi maxxanfamaa ture maqaadhaanis beekamaa ture. Jarreen kun xalaa keessaan barreessaa turan kun asirratu jedhanii amma waa argameetan dhufa waan ta'eef. Gaafa isaan akkas jedhanii xalaan kun gaafa didamaa deemu qabiyyeen xalaa sanaa waan jedhu qaba tureeyyu. Waan sadii gurguddaa sadii ture. Waan gurguddaa sadii ture isatti diteeyil booda nan dhufa. Tokkoffaa wanti jiru hojiimti waldaa makkansu akka ishee duriitti hojii geggeessaa hin jirtu. Hojii geggeessaa akka ishee duriitti hojii waldaa kiristaanaa geggeeffamaa hin jiru. Amma toorri hojii gadhiifameera kan jedhu hojiitu badeedha. Jalqaba. Lammaffaa irratti wantootuma inni itti aanu keessaa immoo dambii fooyyessinaatu jira. Dambii fooyyessinaa, dambii ittiin bulmaataatu fooyyaadha. Dambii ittiin bulmaataa fooyyessina isa jedhu kana seera ittiin bulmaataa heera olaanaa ishee keessatti kan jedhu amantoonni jajjaaduu amantoota bira ga'uu qaba. Irratti mari'achuu qaba. Kun hin ta'u jedhee waan ba'uu qabu baasee waan dabaluu qabu dabalee waan hojjetu sirreessuu qabu sirreessee marii irratti geggeessee sunudusiidhaan deebi'ee dhufa tureeyyu.
Inni kun utuu raawwatameetu karaa kutaadhaanii mirkanaa'uuf deeme. Haatumti dubbii keenyaa yoo ta'u inni lammaffaan isa kana ture. Sadaffaa irratti immoo dhimmoota Phaaphaasii sodomummaa wal qabatu jira. Isa gara boodaatti itti dhufaa. Isa kana egaa maaltu argame kan jedhu bu'aan argame maaltu jira kan jedhu bu'aasaa kaawunsilii darbe irratti kaawunsilii Maakkaneessuu isa guddaadhaan gadda yaa'ii gaggeeffame 21ffaa irratti murtaa'ee jira. Murtoo sanarratti hundi dambiin sun hin hafe akka murtoonni. Dambiin sun maaliif dambiin fooyya'uu miti yaadichi kan falmaatu. Keewwata arfan tokko jira kan rakkoo qabantu kan waan biraa wajjin wal qabatu warra walqunnamtii saala wal fakkaataa geggeessanii walitti hidhamiinsa uumutu jira keewwata ta'etu. Keewwatattiin waa baasaadha jalqaba kan jenne. Karuma keessaa jechuudha. Karaa keessaa haasofne waan ta'eef. Ishee baasaa ishee jettu sana baasuu waan jedhameef egaa erga hin baaftan hojii isaa dhaabuutti dhufna. Walumaa gala isaayyuu kan hin mirkanoofne goona inni aangoo isaan qabdanii jedhan. Aangoo isaa amantootatu qabaa. Ati yoo aangoo isaan qabdu jedhan naan immoo. Ani immoo aangoo isaa kana ittiin qabu heera ittiin bulmaataa yookaan materiyaala dambii sanarraa keewwata 5 jedhanne miseensi waldaa Maakkaneessuu tokko gahee aangoo qabiyyuutu qabaatee waan godhutu jira. Kanaaf bu'aan argame maa inni amma walitti deebi'anii nagaan bu'ee toora yoo rakkoo namoo jira wanti jiru jiraachuu mala wanti toora ganaa asirrattu bu'aan argame garuu dambiin sun dhaabbatee jira. Dambiin hin fooyya'in hin dhaabame. Inni akka jechuudha kaawunsiliin dhufe bakka bu'aa amantootaa dhufa. Kaawunsilii keessaa bakka bu'aa amantootaa jira. Boordii keessa moo eenyu jiran jedhe. Luboota pirezidaantii sun waan hojjetoota malee pirezidaantii jechuun immoo hojjetaa amantootaa jechuudha. Eeyyuu akka jarate jira kana. Waldaa amantootaa akka jarate. So warri amma gaa akka qacanamaa ta'an akka waldaan amantootaa isaan kaa'ate kana toorarraa kaa'atan jirri. Akka amantoonni hojiin guutti kenname. Amma waan tokkotu nama dhiba. Biyya kana keessatti paaster, piriicher, tiicher, liidarship, naamin, waan evangelism, singer maal jennee maqaa adda addaa kana Oromoo afaan keenya dhiibne afaan biraa kanatti funaannee waa jenna miti amma. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 43 dubbifte jecha tokkoon hunda isaa cufa waan kana. Maal jedha beektu inni isin keessaa caalu maal keessana ta'uudha hojjetaa keessan garbicha keessana ta'uu jedha. Inni bara kana akkas miti gaamma amma rakkoon achitti waan ta'eef achirraa kaaseetu dhufee jechuudha yaadichi. Bu'aan amma argame egaa dambiin sun hafeera Phaaphaasummaan hafeera hariiroon jara wajjin jara warra nama jedhe dambii sana keessatti galuuf ture ganaa waa'ee isaas dubbachuu ni danda'a. Isaan sana wajjin kan wal qabatu addaan citeera. Kanaaf waldaan amantootaa amma haala sanarra jira jechuu kooti. Egaa mata dureen nuti bobbaa'aa jiru dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jajjabaadha. Baay'ee cimaadhas. Wantoota akka biyyaatti akka waldaatti waa'ee waldaa guddaa biyya kana keessa jirtu tokko haasa'aa jirra. Irra jireessaanii kanatti irratti barreessitus waan baay'ee gootus sana gatii ta'ee fi namoonni baay'eenis akka sanaatti si beeku. Gati waldaa Maakkaneessuu irratti barreessitu fooloowarsii meeqa qabdama? Fooloowarsii yaadannoo baay'ee si ilaalu. Garuu fireendii 5,000 ol waan ta'eef warra caal jedhee taa'u keessaa geggeessaa dhuman inni abbaa jiru moo haaraa fudhataa deema kan na gaafatu caala amma 5,000 olitti moo hin fudhatu. Baay'eedha gaalamii baay'eenis sheerii godhee oduu baay'eedhaan baay'ee guddateera jedhee tayyaadha. Sababan kana godhee fi sababanii kana barreesseef akkas godhee fi doorsisi narra ga'e rakkoon narra ga'e yookaan immoo kun gara koo dhufeera akka kana ta'eera waan jettu qabda. Inni kun dhiibbaa adda addaan irratti geggeesseera. Dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroon waan sadanammaa keessaa keessuma waan sadanammaa keessaa kan dubbinatti kaase dambiif hojii badee caalaa inni sadaffaa dhimmi sodomummaa Phaaphaasii wal qabatu suni naan balaa guddaa natti uume. Inni achirratti rakkoo guddaan. Sababiin isaa maalii fi xiqqoo waan kana kaasuun barbaachisaadha yaada. Yeroon ka'e waan kana anamma miti amma ittiin ariifanne beektaa miidiyaatti baasuudhaaf ittiin ariifanne adoolessa 22,2016tu jalqabe yan. Adoolessa 22,2016 yeroon jalqabu har'a waggaa tokko ol ta'e miti. Kanaaf 2016 yeroon jalqabu maaltu ture ayyaana waggaa 70ffaa Maakkaneessuus 1951 kan isheen hundeeffamte biiroo giddu galeessaa kana kan isheen godhatte.
Waldaan Makaristoos garuu kan isheen hundeeffamte akka kana lakkoofsa Awurooppaatti 1898 boojjitti. Haa ta'u iyyuu malee waldaan sun sinodosiitu dhiyaa sanatu sinodosii furtureetu bal'ateetu dhufeetu Makaristoos 1959 seenterii tokkotti dhufnee waldaa biiroo giddu galeessaa tokko qabaachuu qabna jetteetu kan isheen seeraan beekamtii mootummaarraa eeyyama jaanoorraa argatte eeyyami isaa jira ilaaluu dandeenya. Eeyyama sanarraa kan ishee argatte 1961 jechuudha kan isheen akka idiyoo wanti naatti dhuftee argatte jechuudha. Achirraa kaaseetu gaafa sana maaltu ta'a garee waan sadan silan kaase dubbii kaasee jedhu keessaati warra sodomummaa deeggaran makkana Yesuus Luuteraa Woorld Federeeshinii keessa jirti. Miseensummaadhaan. Waggaa 2-3 duraa qaamni keenya bakka bu'aan Makaristoos dhaqee hirmaataniiru. Keessumaa dura ta'an dargaggoo fi pirezidaantii hirmaataniiru. Yeroo sana keessatti dubbii guddaa ture waa'ee sodomummaa irratti. Waa'ee miidhaa kootti nan dhufa. Maaliif akka inni miidhaa fide. Yeroo sana keessa maaltu turaa liberaalizimii waan jedhu jira biyya alaa kanatti. Mirga waan hundumtuu mirga kan jiru. Waan hundumtuu mirga. Dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu mirga. Dubartiif dubartii wal fuudhuu mirga. Dhiiraaf dubartiinis immoo wal fuudhuu mirga. Inni sana noormaali jechuudha. Isa jedhutu garee kana namaatti jira harka 66 harka 65 kan kufame beektaa. Yaa'ii waliigalaa Luuteraan addunyaa irratti yeroo kufee seenaa isaa yeroo gaafa laaluu achirraa. Meeqaan kufee? Harka tokkittiidha. Utuu harka tokkoon darbee ta'e waan sana mootummaadhaan agarsiisu. Garuu jaratu harka caalee jira akka addunyaatti. Egaa waldaan keenya mormitee tajaajila. Mormaa turte sodomummaa ammas hin fudhanne isheen. Duras hin fudhannee ammas hin fudhannee ammas hin fudhatte miti. Wanta dubbii kaasetu jira. Waa'ee miidhaa kootii maaliif miidhaa kun maal amma miidhaa namatti fidaa jedhee namni waa'ee yaaduuf hin dubbachuuf jedhee tan amma maal kun amma miidhaa namatti fidaa yoo gidduudhaa kaanneen ta'u miti ree. Kanaaf achii kaaseetu 2016 sanaa jarreen suni ayyaanni waggaa 70 Makaristoos kun itti gaggeeffama. Adwaa 00 jennu kanaa piyaasaatti gaggeeffama Birbisa Goorootti. Magaalaa Finfinneetti. Magaalaa Finfinneetti gaafa gaggeeffamu akka carraa ta'ee hirmaataa yaa'ii sanaan ta'e. Gaafa naqu jarreen kun dhufaniitu hiriira galan waamanii silayyuu mormii wayii jira. Silayyuu barreeffamuu jalqabeera waa jararratti barreeffamaa jira ijoolleen biyya kee barreessaa jiru. Yeroo sana keessatti maaltu ta'a kottaa harkarra keenya kadhannaa fi achuma kaasee nan alatti baay'ee dubbii kaase. 2016 jechuudha kanaan dubbii kaase. Dubbii yeroo isin jedhu sirrii miti wanti kun mormii kana jechuu kooti. Maaliif mormitaa isaan gaaffii yaadota namoota adda addaattiin kakaase gaduma bahee gaafa ka'u isaan kan nu deebisanii karaa adda addaa nu deebisu waan ta'eef isaan kan nu deebisanii Yihuudaan boqonnaa tokko qaba. Boqonnaa tokko lakkoofsa 23 kaasu. Maal jedhaa? Warra abidda keessa jiran abidda keessaa butaa baasaa jedha. Inni kun afaan Ingiliffaa isaatii kan isaatti fayyadaman rescue mission jedhan yookaan immoo ergama baraarsaatti moggaasan rescue missionii. Sirriidha ergama warra abidda keessaa butanii baasuun dubbii waaqayyoodha. Sagalee waaqayyooti. Nummoo isa kana kutaa macaafa qulqulluu keessaa Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4 fayyadaman immoo. Maal jedhaa? Warra takkaa ifeef warra dhugicha beekanii deebi'anii deebisuun hin danda'amu. Isaaniif takkaa ifeera jedha. Ittuuyyuu isin fudhatanii kan banne Ibroota boqonnaa 10 irraa lakkoofsa 26 akka 32 dubbifte isaan dhugaa beekanii waan hubataniif dudduuba deebi'anii jedha. Ergaa Yohaannisiin isa lammaffaa tokko lakkoofsa 9 dubbifte warra akkasii kan harkaan qabdee hin dubbisinaa jedha. Egaa rescue missionii warra akkasii kanaaf hin hojjetu inni. Rescue missionii eenyu hojjetaa? Warra Kiristoosiin fayyisaa godhee hin fudhanne malee nama koolaaree godhatee istoolaa asirratti godhatee nama liitarjii harkatti baatee sirna sagadaa geggeessuun sinoo shawwetti immoo hin fakkaata. Ittuu isii fudhatee siin iyyuu maal godha? Bowwaa si buusa. Rakkoo kanatu uumame. Jarri kun immoo kan isaatti dhiyaatanii maaliif barbaadu? Faayidaa argachuudhaaf birrii adda addaa deeggarsa adda addaa godhu waan ta'eef malee wanticha fudhatanii miti. Kanaaf yeroo sana keessa maaltu ta'a? Dubbiin kun gaafa ho'u ergama keenya wanta nuyi qabannee jirru deeggarsa isaan nuu godhanii bu'aa isaanii jin argannu biyya alaatti deddeebi'uudhaan rakkoo jira jedhameetu dhiibbaan kaa'a. Dhiibbaan kun akkamitti natti ta'a? Xalaan irratti barreessan. Keessumaa pirezidaantoonni irratti barreessan xalaa. Xalaa maal jedhu irratti barreessu peejii sana liinkii isaa xalaasaa argattee ta'e hin beeku liinkii isaa fudhataniitu peejii koo
namni akkas jedhamu kun waan barreesseef akka nu himatamu kan jedhu xalaa barreessan sinodosiin lamaan tokko sinodosii Iluu Baaboraa fi waan beekamaadha waan ta'eef sinodosiin giddu galeessaa barreessan. Irratti barreessanii warri kaan immoo walgahii irratti maqaa kaasanii haasa'anii jechuudha. Beekamaadha walgahii guddaa irratti dubbatama waan ta'eef kanarra dhaabatanii pirezidaantii waliigalaa xalayaa gara bulchiisa kutaa seeraatti barreessanii turan gara muummicha barreessaatti barreessanii muummichi barreessaa immoo xalaa kana yakka inni godheef seera inni cabseef waan inni jedhee maqaasaa guutuu ragaa guutuu dhiyeessaa xalaa walitti deddeebisaa turan. Yeroo xalaa walitti deddeebisan kana keessatti kun gaafa dadhabamee akka makarsiitu nama tokko himachuudhaaf seeratti mul'ata isheetiin nama tokko himachuudhaaf maal gootaa dura manaajimentii murteessuu qaba. Manaajimentii dursee murteessuu waan qabuu fi manaajimentiin dhimma kana murteessuudhaaf ragaagaa wanta seerarraa kaate sana adda baafachuu qaba. Ijoo dubbee adda baafachuu qaba. Ijoo dubbee adda baafannaa nu gadnaa jedhanii waliigala dhabee sun gaafa kufu seerri sun waan seera sanaan karaa sana deemanii dhiisanii pirezidaantii isin dhiise warri gaafa dhiisan achuma keessaa qaamni ta'ee gara poolisiitti gara bulchaa biyyaatti dadawwalanii bilbilinaa bilbilamee dhaabii dubbii kanadhanii wanta adda ta'e poolisiittis waamameera. Poolisiittis waamamee dhaqee taayyaa dakoo kenne poolisiin baay'ee na hubate. Fayyaataan akka isaan itti qabsiifamee fi akki ani itti dhaqe gaariin turre. Gaariin turre. Saamisaa gaafa naqu beellama irratti dhaqee namoonnis baay'ee dhufe na hordofii waan hordofanii fi namoonni na duukaa dhufaniiru. Gaafa dhannu poolisiin dhimma kana kanaaf himatamtee jirta jennaan namni na himate xalaadhaan jiraachuu turre jira. Eenyutu na himate seera waan ta'eef seeraan gaafadha waan ta'eef tokkoffaa eenyuun na himate. Lammaffaa xalaan isaanii meerre. Yoo eeruu koo fuudhama ta'e sagaleen koo fuudhamu. Sagaleen koo fuudhamee ragaa isaa deeffachuu. Inni taanu immoo murtoommaa kanas duukaa dhufuu qabaa. Namatti gaafa jennu dubbiin sun maal ta'a? Hin mijanne jechuudha. Si waamna jara lachuu nama lama maqaadhaani maqaan na'u. Nama lama abaluuf abaluutu nama koota akkasiitu si himatee innaan teekistiidhaa meesejiidhaa jedhanii teekistii nutti agarsiisanii jara lamaan an beekaa jechuudha. Ammaan ofii beekaa dubbachuun barbaachisu. Jarreen sana lamaan keessaa namni tokko biyya laa yeroo sanaa naa dawwalanii anis hin himanne. Miidiyaarraa tamasgeenii himatan jarreen kun lamaan kan jedhutuma darbaa jira. Evangelikaal TV baa dabarsaa turan. Kanaaf yeroo sana namoota hedduu dabarsee miidiyaan sooshaal miidiyaa adda addaa waan dabarsaa turee fi yeroo sana keessatti nuti hin himanne nama si himate jedhee naa dhiyeessedha. Anis dubbittii hubadhee nama tokkotti dhumarratti nama tokkotti cuunfame egaa dubbiin sun poolisiitti dhiyaachuun koo inni mataasaa miidhaa tokko doorsifamuun koo miidhaa tokko karaa adda addaa kana qaamoonni adda addaa kun waan adda addaa gochuun kun miidhaa tokko jedhee yaada gaa an akkasittiiniti yeroo lammaffaas dhiyeenya kanas deebi'ee ture jechuukooti. Haa ta'u egaa waldaan waldaa kan Yesuus waldaa baay'ee guddoodha. Namoonni akka isaan hubatan dhaggeeffattoonni akka isaan hubatan kan barbaannu ati sammati kanatti kaaste waldaan makaan Yesuus waa'ee sadamummaa kanaan duras hin fudhanne ammas hin fudhattu gara fuulduraattis hin fudhattu ejjennoo akka kanaas hin qabdu hamma beeknutti odeeffannoo jiruuni. Walga'iiwwan garaagaraarraa geggeessitoota achi keessaarraas yeroo garaagaraatti ibsi kennameera isa kanarratti. Tariitii akka ammatettee namoota achi keessa jiran waldaa Luteraanii keessa jiraatanii biyyoota garaagaraarra kan jiran waldaa kana wajjin walitti hidhata kan qaban amantoonni isaanii kana keessa kan galanii wajjin walitti dhufeenya qaban akka itti fufuu barbaadanidha. Kun immoo amantoota achi jiran kana nutu butee baasaa nutu oolchuu danda'a. Nutu dhugaa wangeelaa nuuf galee kana itti himuu danda'a yaada jedhuunidha kan inni kun ta'e. Kana jechuun inni kaleessa nama tokko wajjin waldaa keessa tajaajilaa turte wajjin jiraachaa turte kiristoosii wajjin waaqeffachaa turte har'a yoo inni kufe dhiistee bira dabartaa yaada jedhu faatu jira. Garuu inni kun dubbicha akkuma tammeettee beeku dhugicha beeku wanta jiru ifaa ifatti beeku wangeela beeku harkatti baatanii jiru seericha beeku harka isaaniirra jira. Utuma beekaniitu dhaqanii keessa galan. Isaan kana baasuun immoo tarii warra jiran kana gaaga'uu danda'aayi. Warra amantoota nurka jiru kana baay'oolii immoo butuu danda'a faayidaa garaagaraatiin qabee dhimma garaagaraatiin walitti dhufeenya garaagaraatiin qabeessa jedhutu sodaa uume. Waldaan makaan Yesuus immoo akkatti sila jettee of danda'uun ishee mishiinarii ta'uun ishee
waldoota keessatti biyyoota keessatti hin beekama gadi ta'eef waldaan kun tokkummaa ishee eeguun ishee barbaachisaa sababa ta'eefi gaggeessitoonni kallattii garaagaraatiin mormii kaasaa turanii si duwwaa ta'uu hin taane sadarkaa sinodoosiitti sadarkaa waldootaatti ibsa ejjennoo iyyuu baasaniiru. Mitiire wanta dubbifamaa turedha kun. Fakkeenyaaf waldaan keessa jiru ibsa ejjennoo baafteetti. Yaada kana ni morminaa hin simannu jettee. Sinodoosonni garaagaraas immoo ibsa ejjennoo baasan. Waan ati gochaa turte kun baay'eema waan addaa yookaan immoo namoonni suma duwwaa godhanii akka isaan xiixalleeffan yaada hamma kana kaasuu barbaade. Garuu akka nama dhuunfaa tokkootti amma fakkeenyaaf ani nama tokko jetteetta nan hojjedha ofii kootii akka ka'umsa mataa kootii nan hojjedha jetteetta isa kanaanis immoo amantoota keessaa hojjettoota waajjira sana keessa jiran keessaa namoonni odeeffannoo sii kennuun si gargaaran jiru. Barreeffama isaan barreessan kanneen si tumsu immoo hinuma jiru. Egaa namoonni kun hundumtuu yaadoti kun hundumtuu qaamota ejjennoo kana qabaniif dursitanii maxxansuu dura gara marsaalee hawaasaatti fiduu dura xalayaa barreessuu dura gorsii wayii jira. Bilbiltaniis haa ta'u karaa keessaas haa ta'u yaada wayii laachuun jira. Kun sirrii miti waan isin gochaa jirtan wanti jedhu wayii jira. Isa kana naa deebisime. Okay. Jira yeroo adda addaatti akkuma jenne tokko jaarsolii keenyatu xalayaa barreessaa ture. Bilbila immoo nurraa kaasuu didanii waan jedhutu ture. Waanuma dhugaasaa dubbachuutu gaariidha waan ta'eef jarris jiru waan ta'eef jechuudha. Bilbila kaasuu didanii beellama nuu kennuu didanii xalayaa isaanii keessummeessuu didanii waan akkasii ture. Meeshaan immoo obsaa gaa'ennee dabarreetti nuyi. Maal fayyadamnee miidiyaa fayyadamnee itti kaane. Kana booda isaanii jaarsoliin sunis xalayaa isaanii nuu kennan qophiisa saafi. Kanaaf jara kana dubbisuu jalqabne. Gaafa dubbisuu jalqabnu jarri hundumtiyyuu yaada kana jalqabarra hundumtuu fudhateera. Atis fudhatee ooshuu see jettu namni diteeri wanticha ilaalee jiru. Yaa'ii nu fudhateera. Kaawunsiliin iyyuu yeroo jalqabaa gaariidha jedheera. Ooshuudha isa jedhu duwwaadha. Achirraa kaasee yeroo adda addaatti jara kana wajjin adda kutaadhee murteessee ture kaawunsiliin kanaan dura kaawunsilii 6ffaa 7ffaa 8ffaa waan jedhamu jira murtootu. Jara kana wajjin adda kutaayii jedhe kanaan dura. Wanta adda kutaadhe kana deebisee haka hojjechuuf immoo deebisee kaawunsilii yookaan yaa'iin kaasuu qaba. Murtiima sana. Hooggantoonni gaasa kana keessaa akkanuus waa lama qaba. Sadarkaa biiroo giddu galeessaatti. Liidersi yookaan geggeessitoota warra jennuu fi manaajimentii warra jedhu jira. Geggeessitoota warra jennu liidersi irratti nama 3 jiru. Pirezidaantii tana pirezidaantii fi eegaa qabeenyaati. Isaan kun yaa'iidhaan filamu. Yaa'ii isa walii galaa waggaa 4 filamu isaan. Warri kan biraa isarraa hafan gara nama 7-8 immoo barreessaa olaanaa ittaanaa barreessaa kutaa wangeelaa dhimma dubartii dargaggoota warra akkas akkasii kun immoo kaawunsiliitu fila. Isaanis waggaa 4 filamu. Haa ta'uyyuu malee jarreen kana yeroo mariisisnu achi keessatti warri liidarsiin warri nama 3 adda akkaataa aangoo isaanii kenname jira. Warri garnaa waan aangoo isaanii kenname jira. Aangoo dambiidhaan kennametu jira. Isaan kana gaa dubbisaa turre. Hunda isaanii nama hin dubbisin hin jiru. Ani dhuunfaadhaan jechuudha. Yoon dadhabee nama tokko duwwaanii waasaappiidhaan waliin barreessuudhaan wanni jennee innuu namni tokko sun beellama naa kennee utuun dhufaa jiru qaamni mootummaa hojiidhaaf barbaannaan deebi'e malee pirezidaantii pirezidaantii ala nu wal beellamne jechuudha. Waan nu kaasuudhaaf jechuudha. Gara dhumaa yaadaatti walii dhufuudhaaf. Dubbiin kun erga cimee booda jechuudha. Cimeera akka dubbiin kuni isarra dhaabannee gaammaa maal goone tokkoffaa miidiyaa fayyadamne. Utuu miidiyaan gahin dura keessaan ammoo keessaa isaarra waan ta'eef keessaan dubbifnee dhiisaa dubbii kana xalaa jaarsolee didamee bilbilliin didamee ergasii booda miidiyaa xixinneessinee maxxansuu jalqabneetu dhufnee isaan keessaa garuu namoota deeffanne namoota dhugaa masaasa'uuf jechuudha. Deeffanne yeroo jennu nun ilaallatu garuu amma isin duukaa deebineetu waan kana jennoo keenya ibsinaa jedhan. Tole jennee marii keenya tuufnee nama hundumaa nama hin dubbisne jiru hoteela diddaa ta'uu eessatti ta'uu biiroo sadarkaa biiroo na bira dhufuu ta'uu nama hin dubbisne jiru pirezidaantii duwwaajiin qaama waliin agarre waan isaanis dhaggeeffata waan ta'eef dubbachaa jira dhugaadha waan ta'eef jechuudha. Namoonni akkamitti hubatu calluma jedhanii waan miidiyaatti baheetti fakkaata. Cal jedhee miidiyaatti hin baane waan tokko cal jedhee miidiyaattis hin bahu dhimma iccitii waldaati waan ta'eef wanti nu baafne iccitii isa gadi fagoo utuu hin taaneeti. Dhimmootuma seeraan wal qabatan dhimmoota wangeelaa wal qabatan kun immoo Kiristoos Yesuus qullaasa fannifamee du'anuu ishee sarran caalu wanti nuyi baafne kun fannifamuu sarran caalu beektaa. Kanaaf isa achirraa kaaneetu karaa keessaa
yaalii baay'ee goonee ergasii booda gara miidiyaatti dhufnee jechuun barbaade. Haa ta'u egaa baay'ee gaariidha. Akkas deemtanii toora kanaan deemtanii hamma kanaatti dhufe taanaan yaadi saduumummaa wal qabatu kunis akkasumas immoo waa'een paappaasummaas jira. Wantoonni hin buune malee paappaasii jechuun pirezidaantiin gara paappaasummaatti geeddaramee sirna I think waldaa kaatolikiitti ittiin fayyadaman itti fakkaata. Sirna sanaan bulchiinsis yaadamee ture inni sunis immoo hin hafee sanarrattis barreessaa turtanii wanti inni waan itti dabaltu qabdaa isaan wal qabate. Asirratti bulchiisa waldaa waan jedhamu jira beektaa akka addunyaatti. Bulchiisa waldaa ammanni koor ta'e kan gurguddaansa sadii tokko warra IP koppisiidhaan bulan. Lammaffaan warra bulchiisaa karaa jaarsolii bulan yookaan immoo pirispeeteriyaan warra jennu. Inni sadaffaan warra paasteriidhaan bulan jedhamaniitu iddoo sadiitti kaatagoraayizdii ta'anii qoqqoodamanii jiru. Sadii jechuudha. Isaan kana keessaa Makkaan Yesuus isa kamiin bultii? Isa bulchiisaa jaarsolii waldaa amantootaa jedhu sanaan bultii. Durumarraa kaaftee. Yeenyaa asitii lubayyuu ta'e malee Makkaan Yesuus durii qeesiyyuu miti kan bulchaa ture. Dur jaarsolii waldaa keessa bulchaa ture. Amma namoota hedduun ergasii namni amma pirezidaantii yeroo dhiyeenyaa yeroo sadaffaa arfaarra jiru garasirra jiru iyyuu pirezidaantii ture ammallee luba ta'e biyya alaa jiru amma qeesiin turre. Bulchiisa amantootaati. Isaan sadan kana keessaa isatti dhufa jechuudha waa'ee paappaasummaatti dhufuuf jedheenii. Isaan episkooposii jennu kun addunyaa irratti ortodoksii, kaatolikii, warra adda addaatu jiru. Baay'inaan jiru isaan warra akkasitti bulan kun. Isaanii bulchiisa nam-tokkeedha. Bulchiisa nam-tokkeen kun maa inni? Paappaasii sanattuu yookaan immoo episkooposii sanattuu waan barbaade godha. Waan barbaade. Maal godhaa? Isatu murteessaa, isatu waan hundumaa ajajaa, isatu waan hundumaa jira. Aangoon hundumtuu eerukaa jira. Gaara isaa deema. Gaara isaa deema. Waldaa Makkaan Yesuus immoo isa kanaan fudhanne. Dura isa kam jirti? Isa bulchiisaa jaarsolii ittiin bulti. Maal jechuudha jechuun sagalee bu'uura dubbii waaqayyoo qabaayee inni ilaalu. Hojii ergamoota boqonnaa jaala lakkoofsa sadii irratti Pheexroos gaaf tokko akkas jedhamti nuuni hojii hafuuraa hojjenna. Hojii dhimma bulchiisaa kanatti utuu kukkurruu utuu dadhabnuu namoonni miidhamanii ishin jaarsolii nama ishinii ta'u filadhaa jedhe. Inni kun amma bulchiisa jaarsolii bulchiisa amantootaa jedhama. Isa kana bulchiisa amantootaa gaafa jennu ammayyuu luboonni warri wangeelarra hojjetaa wangeelaa fi lubni maal hojjetu? Hojii hafuuraa hojjetu. Hojii hafuuraa. Dhugaadhaaf hafuuraan waaqessaadha miti. Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 8 fudhatte dhugaadhaaf hafuuraan jedha. Isa kana hojii kana isaan amma isa hojjechuu qabu hojii bulchiisaa keessa seenan akka kanaan dura turetti bulchiisaa jechuudha. Garuu hin qajeeshan jechuu miti. Waan dogongorame sirreessu. Isaan kun bulchiisi kun isa kanatu jijjiiramuuf jira gaamala. Isatu jijjiiramuuf jira gaa isatti gaafa dhumu. Warri paasteriin bulan immoo tokkichuma. Paasterii warri bulan immoo maa inni soortuu yookaan tikseessa jennu kana warri isaan bulan immoo maa inni aangoon akka isa kan episkooposii miti. Garuu amantoota keessa jira. Maaliin immoo bulchiisa jaarsoliitu hin ta'in isaanumatu waan hundumaa ajajaa isa amma tokko. Akka sanaa immoo miti. Isaan kunis jiru. Keenya gaamma waldaan Makkaan Yesuus kan isheen fudhattee ittiin hojjettu isa kamiidhaa? Isa bulchiisa amantootaa wal keessa warri luboota wangeelaatti sana hojjetanii immoo sana ta'udha. Isarraa dhufeetu isa jijjiiramuutu dhufe egaa. Eessatti jijjiirama? Maaliin jijjiirama wanti kun? Dambiidhaan jijjiirama. Sal jetteen jijjiirtu. Dambii fooyyessuun isarraa dhufe jechuudha. Kanaafiti paappaasiin sun gaafa dhufu immoo paappaasiin biyya alaatti amma warri jarreen sun maaliin qabatu? Biyya alaatti warri jiran hundumti isaanii maalidhaa? Warra Sodoomii gaggeessan ta'eera. Sun immoo mormamaa ture. Amma hin jijjiiruutu barbaachisa yoo ta'e marii amantootaa barbaada. Hin barbaachisa taanaan. Amma waa'ee isa duraa sirrii miti kan wal falmame. Dura marii amantootaa barbaada maaliif barbaadame? Isa jedhudha yaadichi kan barbaadameef. Sanarraa kaasee bulchisuun amma pirezidaantiidhaan bulamaa jira miti isa tafachuudha gaafas. Gaafa waan sun hafuuf dhufu dubbiin kun sirrii hin ta'u suuta rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf amma jarreen suni bulchiisa sadan kana keessatti gaamma waldaa warra Luuteraanii keessaa lama sii fudhadha fakkeenya. Elkaa warra jennu yookaan immoo
Evangelical Lutheran Church of America warra jedhamanii fi State of Church warra jedhaman kan Siwiidinii jira. Church State'n jedhamu isaan akka jirutti kan mootummaati beektaa Siwiidin keessatti kan warra mootummaati. Isaan maalii fi mootummaa baajata kennaaf. Jarri sun garuu maal godhu? Baajata mootummaan fayyadamu dhiiraaf dhiira eebbisu jaarsa irratti. Dubartii eebbisu. Gaa'ela saalaa wal fakkaataa eebbisu. Warri elkaa jennu kunis akkasuma hin eebbisu. Gaafa waan sun dhufu amma dubbiin kun attamitti dhufaa jara kana wajjin hariiroo kutaadha amma makkan sun Sinodosii amma sodomummaa fudhatte miti. Hin fudhatte jechaan jiru. Hariiroo kutaadha tokkoffaa murtoo kanaan dura dhiisa jiruma kana wajjinidha. Achirraa ka'eetu gara bulchiisa kana jijjiiruutti gaafa dhufu waa'een sodomummaa kun gaama biyya kana yoo galan rakkootu dhufaadha. Tokkoffaa biyya laa dhaqan. Sila kaaseera. Adoolessa 22 jara harka kaanii enne. Waxabajjii 5 amma 8tti immoo 2017 isa darbe jechuudha. Biyya kana galan. Jarri kun ee wajjin dhufu warra Luuteraa World Federation wajjin dhufan. Gaafa dhufanii waldaa makkanusis amma naannoo kiiloo 5 jiru kana beektaa jedhee yaada. Achitti waliin walgahii gaggeessaa turanii irbaata gooftaa qulqulluu waliin fudhatan. Akkamittiin hariiroo uumtanii amma qabxii fidee jiru dubbichi jara kanaa wajjinii. Kan jedhutu ho'aa dhufee gaasila keessaa immoo yaallee dadhabne irra miti gaafa sun ho'aa dhufuu sadaffaa irratti dubbii kana isaa jennaan akka carraa ta'e walgahii dargaggootaa kutaa dargaggootaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa akka Itoophiyaatti waxabajjii 27,2017 qophaa'a. Gaafa kun qophaa'u giddu galeessa leenjii guddinaatumsaatti gaafa qophaa'u dargaggoonni kan bakka bu'an hundumtu Sinodosii 40 irraa guutummaa akka biyyaatti akka Itoophiyaatti dhufan. Gaafa dhufan gaaffiitu ka'e. Gaafa 27 sanaa isaan 24 jalqabanii walgahii gaaffii maal ta'e sana nu deebistanidha. Kanaaf durataan dargaggootaa waldichaa pirezidaantii afeeree gaaffii akka godhanii deebii akka deebisu gaaffii kennee fi gaaffii sana irratti deebii sana gaafa deebisanii ammas waan dubbii sana tasgabbeessu hin taane waan dubbii sana ho'isu ta'e daqiiqaa 54 waraabamee ba'e. Qaama achi keessa jiruun jechuudha ijoollee maal leenjii dhufanii waraabamee ammas deebiin nu quubsine jedhamee ijoolleen battalota waraabbii sana nu erganii jechuudha. Isarra dhaabbanneetu egaa gara sodomummaa kana gaafa dhufnu biyya keenya keessatti rakkisaadha. Biyyi keenya biyya hiyyeessaati. Ammatu ka'anii ati hin galla jette as gashide jara kana galanii isaan hojii wangeelaa fakkeessaa sana lafa qabsiifatu. Rakkoon sodaanne isa kanaadha. Amma maaliif namni jireenya barbaada mitiire isa kana barbaada waan jireenya barbaada waan ta'eef lafa qabsiifatu jechuudha. Kanaaf sodomummaa gaafa jennu isaan jarreen sun maalidhaa? Warra maal jedhanii macaafni qulqulluun dubbii waaqayyoo osoo hin ta'in sappoortiiviidha. Sappoortiiviidha. Macaafa qulqulluudhaan. Akkuma koraanuu dubbii waaqayyooti sagalee waaqayyooti ta'in isaan akkasiin jedhan sappoortiiviidha. Rakkoo uumaa jechuudha. Akkasitti dhufeetu akkasitti hiikatti kenna yeroo isaa wangeelaa tamma Roomaa kana macaafa qulqulluutti. Nuyi garuu akkatti hiikatti ilaalla. Nama akkasitti macaafa qulqulluutti hiikatti kennutti immoo nuyi walitti dhufeenya uumuu hin dandeenyu. Asumatti amma haasa'amaa ture mitiiree waa'ee waldootaa yeroo haasofnummaa sodomummaan Itoophiyaan galle jechuus hin dandeenye. Galuu danda'a. Galeeras ta'a. Sababiin isaa maaliif namoonni ammatti heerri mootummaa hin eeyyamu. Seera dabayee akka biyya kanaan eeyyamu ammatti. Ossaa inni dhamaa itti gaafatamaa waan addaa ta'u waan jiruufi mul'ata amma seerri sun jijjiiramutti gochuu hin danda'u. Akka seera warra Suudiiniitti seerri isaa fooyya'ee seera biyyaa yoo ta'e malee gochuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf sodomummaan gaafa sodomummaan nu Roomaa boqonnaa tokko fayyadamna. Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26-27 irratti sagalee waaqayyoo maal jedha sitti fakkaate? Gadhoomaniiru dhiiraaf dhiirri waliin ciisuudhaan dubartiin. Inni kun gadhaa'ummaa jedhee barreessa Phaawulos. Gadhaa'ummaadha jechuudha. Leewwota keessattis immoo ilaaltee dhiirri dhiiraa wajjin ciisinii dubartiin dubartii wajjin kun waan ciiggaasiisaadha jedha dubbii waaqayyoo. Isa kanatu hin galagaa amma rakkoosaatu hariiroo waa'ee oomishuutiif yoo ta'u sodomummaa gaafa jennu sodomummaa jechuun hiikaansaa waan gadhee tokko hojjechuu jechuudha. Waan faallaa dubbii waaqayyoo ta'e waan faallaa sagalee waaqayyoo ta'e hojjechuudha jechuudha. Tarii akkaataatti gaafattee deebiseera ta'e koommoo hin beeku. Egaa anis dhugaa dubbachuuf wanta kan biraa hin barbaanne garuu waa'ee phaaphaasummaan kaasee phaaphaasummaan immoo akkati jettee
taayitaa jiru hundumaa, aboo jiru hundumaa, dandeettii jiru hundumaa waldaa tokko keessa sassaabeetu nama gararraa jirutti geessa. Yaadii hundumtuu akka sanaatti deema. Waldaan Makaana Yesuus immoo pirezidaantoonni sinoodosotarra jiran, bulchitoonni sabakaarra jiran, kanneen waldaarra jiran gita isaaniitti aboo mataa isaanii qabu. Akkaataa sanaanidha kan isaan waldaa geggeessanis. Tarii sirni bulchiinsa sanaa yoo geeddarame isa kana hin miidhaa laataa yaadi jedhus jira. Adaraa kee cuukoo kana dhandhamuu dandeessaa, bishaan keessa buuqqachuu dandeessaa. Sitti tolee akka haasuuf nu barbaada. Waltajjii kanarratti daawwattoonni keenyas immoo akka isaan nu hordofaa jiran abdii guddaa qabna. Sagantaa kana jaallattanii akkasiin dhaggeeffachaa jirtanii. Yaada qabdootee immoo comment section irratti nu barreessa. Akkasumas immoo bilbilli keenya jira nu bilbilaati yaadi kun sirrii miti nuun jedha. Waltajjiin kun bal'inaan iftoominaan kan nuti waa'ee waaqayyoo waa'ee waldaa irratti haasofnudha. Irraa budduuqsinee namootaaf dhiyeessinudha. Ispoonsara qabna guyyaa irraa kan si dhibu. Odaa elektirooniksiin ispoonsara sagantaa kanaati. Guddaa goonee isaan galateeffanna. Baay'ee kan nama dhibaatu sinodoosii irratti akkasumas immoo waldoota irratti darbees immoo sadarkaa biyyoolessaa irratti waldoota irratti barreessaa turte. Dhimma tokko immoo dhuunfaatti hordofaan ture. Waldaa naannoo as magaalaa Shaggar naannoo Buraayyuu jiru tokko irratti barreessaa turte. Sirna lubummaa waldaa tokko keessa ture irratti tarii gara dhuunfaatti dhufanne sun immoo waa'ee sanaa dhimma sitti tolaa itti fufnu kaasnu mee rakkoon qabu. Tariitti lubummaan akka kanatti hamma namni luba ta'uun ta'e utuu hin baratiin luba jedhee uffata sana uffatee waldaa keessatti iddoo qabatee jiraatutti ija jabina akkamiiti? Isin immoo akkamitti akka bira geessan baruu dandeenya laata? Dhugaadha. Waldaa Makaana Yesuus hundeeffama ishee waggaa 125 ol lakkoofsifteetti umurii ishee. Waggaa 125 keessatti ani nama luba jedhee koolaaree dhaqee chaappaa hojjechiifatee uffata lubaa bitatee sirna sagadaa bitatee chaappaa hojjechiifatee iddoo aarsaa dhaabatee kennaa kennee fi ijoollee cuubee isa jalqabaa seenaadha. Isaaniif seenaa. Baay'ee waan nama naasisudha. Baay'ee rakkoo ulfaataa qaba. Dhugaasuudhaaf jechuudha. Waldaan keenya akkaataatti waamicha lamatu jira. Waamicha waliigalaaf waamicha addaa kan jiru. Amma lubummaa gaafa jennu namoonni tokko lubaa isa jedhu maaliif luba jettu jedhu afaan Oromoo isaan paasteri jedhaniidha. Afaan Oromooti gaafa deemu waan biraan qabu xinnoo Oromoo kana irraa baqatanii maqaa biraa itti moggaasu. Oromoo kanatti jabaatanis gaariidha. Luba inni jiru hundumtuu lubaa sirriidha hundumtuu luba. Garuu inni lubummaan sun lubummaa waliigalaati. Lubummaa inni addaa garuu hojiidhaaf waldaan kiristaanaa waamicha namaa gootuudha. Ispeeshaal koolii fi jeneraal kooliin tokko miti. Inni lubummaa waliigalaa jennu waamicha waliigalaati hundumaaf dhiira dubartiituun qoodii hundumaaf kan kennamedha. Inni garuu waamicha addaa jennu luba jennu kun immoo adda. Kanaaf tooratti nama waamtu qabdi. Gaafa tooratti nama waamtu qabdu jalqaba waldaati keessatti miseensa taatetu namni kun luba nuu ta'uu danda'attee yaada dhiyeeffatti. Erga yaada dhiyeeffattee booda jaarsolii waldaa murteessa. Jaarsolii waldaa erga murteesse booddee waldaan amantootaa maal qaba beektaa? Gumii amantootaa waan jiru qofa sarkaa gadiitti. Gumii amantootaa jedhama. Sarkaasitti yaa'eedha. Karaasitti immoo gumii jedhama. Wal caaltii gumii amantootaa sanatu gattaa'eetu murteessa. Lubummaatti fudhanna jedhee. Xalaa sanaaf gumii sanatu barreessetu sabakaa caasaa sabakaa waldaa Makaana Yesuus caasaa qabdi dheeraa miti ree. Caasaan Makaana Yesuus iddoo lallabaa waldaa irraa sabakaa irraa sinodoosii irraa immoo waajjira giddu galeessaa qabdi. Caasaan ishee akkatti jira. Si'ol guddaa kaasee magubbanaatti asii gadi si'olis akkatti jira. Horizontaaliin vertikaalis akkatti qabdi. Isa kana gaa sabakaa firgaa sabakaan immoo yaa'ii isaa waamee isuma waldaan mirkaneessee qoratee seenaa isaa jireenya isaa dhaloota isaa tajaajila isaa barnoota isaa qorateetu gara sinodoosiitti dabarsa. Sinodoosiin immoo kaawunsilii isaa irratti dhiyeesseetu jarri kun hin ta'u kutaa wangeelaa isaan ilaalee qoratee teoloojikaalii waan adda addaa hawaasummaadhaan sirna maal hundumaa seera ilaaleetu dhiyeessee luba ta'an tokko. Kan caffee buraayyuutti nu mudate garuu adda. Maaltu ta'e? Caffee buraayyuutti kan nu mudate dhugaarraa yoo kaafne heeruutu dhufe namni kun lubummaan qabudha waggaa dheeraa seenama. Immoo wal goyoomsi namoonni namni gabbaasee haasa'uu hin barbaadu malee hin beeku turaniyyuu namoonni baay'een. Kana booda qellee Wallaggaatti Beetel Makaana Yesuusitti fudhatamee jedhamee achii Kamisheedha jedhamee
beeteliin warra lixaa qoranne hin qabnu xalaa peejii yookaan fuula jaawwee qabuun argadhee chaappaan kan itti hojjetame nama kanatu na qaxaraa jedhee waldaa gaggashate. Achirra dhaabannee waraqata sana fudhanne. Lafumanni waraqata gashate waldaa wanni gaggashate irra namootumaan lubootuma harkaa fuudhe. Isuma harkaa fuudheen dhalaan kun kan keessanii jedheen lubi tokko amma asii laambee jiru asii paasterii jiru namni yeroo sanatti pirezidaantii turan luba turan. Maqaa isaa ture irraa firmaa isaa irraa dawwalee fi firmaan kun kan keessanii jedheen tokko immoo gara yommuu kana jiru pirezidaantii amma kan Beetel Sinedii warra Maaraa hundeeffameeti. Isaanis nan barreesseef xalacha sana ergeef keessanii immoo miti. Nu hin laanne barnoota teekinooloojii barsiifnes hin qabnu lubummaa laanneefis hin qabnu jedhee naa deebisan. Amma jarri abbaan mallattoo hin qabnu argee jedhe maal qorannoo kootti amma argadhe qabu hin qabnuudhaan amma kana booddee namni amma immoo ammas namaaf eeggannoo goota miti nama kana wal dubbisuu jalqabne keessaa walii barreessina meseenjeriidhaan naa barreessaa kana booddee maal hin godheeni gaafa dubbichi ta'uu diduu utuu sammaa isaa wajjin walii barreessuun jalqabin dura dubbii kana gaafa namoota gaggaafadhu ati akka ergamaa seexanaatti na fudhatan. Nama waaqayyoo, nama dibataa, nama maalii waan kanatti lakkaa'anii naan galee kadhadheen yaa waaqayyoo dubbiin kun nama dibataatti buutaa laataa dhuguma rakkoo keessa nagashinaa lubbuu koo buriifan jireenya buriifan jiraadhaa jedheeni waaqayyoon kadhadhe isuma dhugaasa. Kana booddee taa'een falafaluutti ka'e. Maaliin godhee luboota nama 5 qabu hojjeta. Walitti qabeeni namoonni 5 kun lafatti luba taatanii nama lubummaatti sin dibee pirezidaantiitu immoo diba beektaa lubatti. Abbaan argisiin sin dibu. Beekamaadha. Sartifikeetii jira. Sirna qaba. Sirna qaba. Nama waldaa ishee jalqabaa sabakaa fudhattee sinodoosii keessa darbee luba pirezidaantii yeroo sana ture lubummaatti si muudee sartifikeetii sii kennee jedheeni mee dhiyeeffadhaa jedhee 5 isaanii maxxanse. Oota isaa guure. Waan seerri isa dhufu naa gaafatan naa himata yoo barbaade jedhee. Maal gochuuf hin godhee of eeggannoodha jedhamanii gaafa isaan bira. Dhiyeeffadhaa nama waan qabu badii qabu namni baree jiru amma ministeera sana. Dhiyeeffadhaa miti. Kana booddee warri kaan dhiyeeffataniitu namni tokko hawaagaa. Beektaa jedhee yaada. Maal beekamaadha. Namoonni fuula kee hordofanis beeku daawwattoonni keenya. Kanaaf anamma namicha jibbarraa hin qabu. Goobanaarra jibban qabu. Amma goobanaadha. Hatteetti sinodosii. Haqameera. Yaa'inis hatteetti miinda asirraa dhaabanii hojiirra jiru waan ta'eef goobanaadha. Amma seerkulaarii darbaa jira. Namoota hedduutu konfiraansiidhaa fi nagaafata amma tamtee waa'een dhimma sanaa hordofaa turtee jiran seerkulaarii waan hin dabarree fi waldaan kanaatti waan jedhu qaba. Waan shakkiin kan biraas duukaa jira tureeyyu. Xinnoon hankaasaa waan isaa ta'e. Haa ta'u iyyuu malee gaamma gara kamisheetti hin bilbile. Kamisheetti bilbileen nama kanaaf bara kam luba ta'e isa ta'e gaafa jedhu lakkii hin taane sitti nuuni achitti hin ta'e nuun jedheedhaan egaa. Achii booda achiisin dhabne kamisheerraas. Asii immoo waldaa tokko dhufe. Asii immoo waldaa kana barbaanne hin dhabne. Gaafa dhabnu namni kun egaa walii babarreessuu jalqabne nan dhiyeeffadhaa. Jaarsolii waldaas lola ka'ee waldaa keessatti jeequmsa ka'ee garee lamatu uumamee haa dhiyaatuudhaan. Eessaa fidu. Jaarsolii waldaatti xalaatti barreessanii akkuma sooshaal miidiyaa koo irraa dubbiftan xalaa jina maxxansa. Ragaa malee waan maxxansu. Seera jalaa bahuuf na fayyada waan ta'eef waama dubbachuuf iyyuu ragaa kaa'adheen dubbadha. Duratu ragaa Afrikaan gashiin waasoon sitti hin tolu. Innaa gaafa dubbiin sun ilaalamu maaltu ta'a hin jiru faayilee isaa fida. Fidadha amma hojii tokko kennaniif deemee naqee fidadhaa jedhe. Achi jaratti dawwaleeran. Jaratti bilbilee waan hin jiruuf jarri bilbila isaanii kaasanii dubbicha qabatanii jaarsoliin ta'aniiru. Laannee isa booddee namni yeroo sana pirezidaantichi bulchaa ture immoo asii barsiisaas ta'u barsiisaa simineerii Makansuuti. Isa booddee sinodosii naqee gaafate. Interviiyuu godheef. Haa hin fudhannee nu biratti jedhe. Baay'ee shi fidadhu faayila kee immoo sartifikeetii kennama ammachi fiduu nu barbaadu manaa dhiyeeffatta. Qabee. Manaa dhiyeeffachuu qabda taanaan. Manuma keetii dhiyeeffatta yoo muka carraa ragaan surraa badee ta'e immoo sinodosii duritti taatetti deebitee nagaan jala badettee poolisiitu sakkarsiiftee ragaa kee baafachuudha deebitee akka reegaa baaduu taate waan biraa tokko hin qabu. Ragaa seeraan kennisuudha malee karaarraa kan fudhattus miti. Asii immoo liistiin jira liistiin luboota biiroo giddu galeessaa immoo hundumtuu galmaa lubbi hundumtuu achi keessas hin jiru. Eessaa fiduu gaamma dubbii. Namoonni naqqabaa kan jedhu barreessa. Hin qabdu kan jedhu. Shakkiin sodomummaan wal qabatu sin ka'e. Sunis hin ka'ee sanas namoota adda addaa dubbisnee namoota 8 asirratti taasisuu barbaadu. Isas dubbisnee waan jiru dubbaa dhiibnee isa mi'a ammaaf. Mi'a ta'u isa isaan wal qabatu
isa waaqayyoof isin himna waaqayyoos bakkeetti hin baasa guyyaa isaa waan akkasii wal qabatu mee garuma ragaatti xiyyeeffannoon sinodoosiin Finfinnee Hawaasinna Haaraan koree qabaa koree isaan qulqulleessee namicha waamee dhumarraa ani waldaa makkasuu keessatti lubaan taanee jedhe sagalee isaa kenna ofiima isaan isa xumuraa ofii isaan koree gidduutti jechuudha hin kennee sana booddee maal godhaa waldaa dhuunfaa ta'e tokko ministirii ta'e tokkorraatu isaantu naa kennee jedhe gaamammoo maggaabii jedhanii kennanii fi xalaasaa sii kennuu hin danda'a. Ishee maggaabee dhabdee kennamtee maal godhaa? Akkas mureetu aduutti waraqatarra godhee qees jedhee guute. Jarri immoo qeesiin hin kenna warri ministirii kan kennu ortodoksii akkasumas qees jedhee kan kennu yookaan luba jedhee kan kennu beekamaadha biyya kana keessatti. Galma wayyama qaba hundumtuu dhaaba amantii hundumtuu. Qees jedhee kennan maggaabii dhee kennan maggaabii madee kennan inni kennu. Ishee muree qeesiitti dabalii kennan bukkeedhaan. Gaafa aduutti qabdee ilaaltu sakamtu mul'ata isa durii mul'ata inni mul'ata. Innis hin kufe jala jara qoree biratti. Kanaaf achirraa kaasee sinodoosiin murteessee fidee waldaan caffee buraayyuus yaa'ii waamee yaa'ii isaatiin haqee saba kaan haqee amma jaras walitti araarsanii namni gaa sababii isaatiin baay'ee walitti bu'ee walitti cekkee. Egaa hin barsiisaa, hin kadhataa, hin tajaajilaa. Egaa waan kun sagalee waaqayyoo keedha wangeela Maatiyoos 24 hamma dinqii isin ija keessan nuti raajeffattanitti hin hojjetu jedha. Dinqii hojjechuu danda'u. Dinqii amma namoonni keenya dinqii irratti amana yeroo baay'ee dinqii irratti amanuu miti dubbiin dhugaan garuu wangeelatti amanu. Bara garummaatti kan wallaalchisan ammasii dhadhee kan dhufan jira jedhee soo duuka buutee iddoo horachuu danda'u sii galeera. Kanaaf akkasiidha. Baay'ee deemuu danda'u kabajamtoota daawwattoota keenya dubbiin kun beektu tariitii marsaalee hawaasaa irratti suuraanis jira maaliinis jira wanti hundumtuu maxxanfameera deemtanii tamee lammeessaa jettanii feesbuukii irraa sirriitti argachuu dandeessu peejii isaa irraati. Tuluban ta'een akka manni ibse kanatti alluba jedhee of muudee egaa gita sanaatti dhufee amma maqaan lubummaa sun irraa ka'ee gara obbootti deebi'ee tajaajila keessaa yoo haqamee mindaan irraa dhaabbateetu jira odeeffannoo jedhutu maxxanfame. Tariitii deebii laachuu nan danda'a kanarratti yaadan qabaa namni jedhu yoo dhufe waltajjiin kun keessumsiisa lakki dubbiin kun soba namni jedhu arras tarii namni mormu jiraachuu danda'a. Beeknu ragaa qabatee namni dhufe nun keessumsiisuu dandeenya. Garuu falmiin keenya inni guddaan waldaa waaqayyoo keessatti toora isaa eegee wanti hin hojjetamne tokko yoo jiraate fuula fuulduratti ba'ee haasa'ama. Har'a wanti dhokataan hin jiru. Isa kanaan alatti namoota dhugaatti tajaajilan rakkina guddaa keessa dhaabbatanii waaqayyoof hojjetan baay'ee immoo hin jajjabeessina. Bira dhaabban isaan kan immoo hin tumsina waaqayyo gooftaan maccaas haa eebbisu wantoota baay'eetti bubbuuta kanaafan jalqabarratti sittiin cimuuyii jireenya keessa kaanii wajjin siin jedhee mee gara jireenya dhuunfaa keetti dhufna parsanaalii immoo wantoota tokko tokko haasofna ilaalcha kee beekumsa kee immoo hin haasofna akkami namoonni yoo si dheekkaman namoonni yoo yaada sii kennan nama dhaga'u nama hubatu namni tokko ani beekaa namni jedhu jira ani nan danda'a namni jedhu jira. Namoonni immoo yaada sii kennanii beeku qeeqa namootaa fudhattee beektaa isa kanan si gaafadha. Dhugaadha dubbii waaqayyoo keessatti sila kanan jedhee hojii waaqayyoo hojjechuun gad of deebisuudha. Nuyi maqaa silatti moggaamnee liiderii maaloo jennee sila maqaa dhadhaa ture toora gashee sanatu hin taane hojjetaa waaqayyooti. Namootaaf hojjenna garboota siniif ta'u inni sin keessaa jaalladha miti. Waa'ee nama dhaga'u immoo mucaa ishee xinnoo wallaaltuu kana dhaga'utu irra jira jedha. Dhimmootatti nama dhageessu jira. Dhimmootatti nama nageenye jira. Dhimmootatti nama dhageessu jiru yeroo jiru dhimmoota nama nageenye jiru yeroo fakkeenyaaf abbaa kee fi haadha kee dhiisi haadha manaa keetti maxxanii jedhamati macaa qulqulluu abbaan kee fi haati kee dhufan yoo haadha manaa keessi gargarsi baasan maal goota? Amma dubbiin qottee ilaaltachuu kooti. Haadha manaa kee dhiista moo maatii kee dhiibta? Wal simsiiftee hojjetta. Yoo namni dhiisi tokko yoo namni waaqayyoon dhiisinaan jedhee hin fudhadhu tokko kanan hin fudhanne jechuu kooti. Waan waaqayyo wajjin dubbii waaqayyoo itti bu'uu ta'e jechuu kooti. Garuu gara dhuunfaa kootti gaafa dhufuu isuma ammaa kana sinodoosota gidduu kana wal gahiirra turan namoota muraasa wajjin namni ta'e namni dhibbii kana walitti finnee ilaallamee beekta gara sinodoosota warra lixaa kana lixa Oromiyaa kana fudhatte immoo haaluma adda addaan rakkoo keessa jiru
Ugaasoo waldaa durii miti. Miidhamaniiru. Baay'ee miidhamaniiru. Sinodoosiin lixaa kun lixa Oromoo jiru sinodoosiin gara lixaa jechuun warra. Lixa Itoophiyaa kun beekamaadha. Lixa Oromiyaa kun amma ifaadha amma yoo fudhatte amma Horroo Guduruu Wallagga Ba'aa Wallagga Lixaa Qillee Wallaggaa keessa sinodoosonni jiran miidhamoodha. Hundi isaaniiyyuu ugaasoo jechuu kooti. Maaliif baay'ee miidhamanii haaluma adda addaatu jira. Rakkoon buqqaatii adda addaa nageenya wal qabate waan adda addaa jira dhugaarraa yookaan jechuu kooti. Isaanuma kana amma yoo badii immoo qabu. Badii isaanii kana yoo maxxansaa oollee gaariin ta'u amma baay'ee maxxansa kan lixa argiteetta sinodoosota. Baay'ee walitti bu'anii dhimma sanaan kan wal qabatu. Amma dubbii kana akkamittiin gara fuulduraatti furmaata laannaa kan jedhu isuma ammaa kana yoomi gaafuma wixatuma kana harri guyyaa roobee miti wixata ugaasuuf hamma sa'aatii halkan sadii Finfinnee keessa taa'e mareedhaaf. Amma sa'aatii 2 ol gara ture sa'a 3 booda kana manatti gale. Dhugaama dubbachuuf maa inni akkamittiin gargaarra waldoota kana. Waldoota rakkoon keessa jiran kana jedhu isa kana ejjennoo qabachaa turre wal dhaga'uu irratti jiru. Kanaaf ammarraa kaasee badii keessa sirreeffadhaa waliin maxxansinu garuu hojii keessa sirreeffadhaan waa'ee nama dhaga'uu irratti jechuudha. Utuun waliin dhageenyu ta'e immoo utuun nama dhaga'u ta'e immoo hojiin kun milkaa'u. Dhaga'uu irraa dhufe hin mari'annaa gaafa mari'annu kana godhi gaafa jedhan godha. Dhiisii waan amma fakkeenyaaf dookumentii tokko hin dhufana bira. Dhiisii dura mariisa dhiisii gaafa dhandhannisa. Maaliif dhiiftaa wantichi dhugaadhaa garuu caalaa miidhaa geggeessoo ta'e immoo itti bu'uu qabdu. Kanaaf amma wantoonni ani maxxansu kun maree malee iyyuu maxxanfamu. Maree qabna. Warra alaa wajjin jira, warra biyya keessaa jira, hin mari'attaa, waliin haasoftaa. Kanaaf akka ittiin mareedhaan namootuma wajjin kanan hojjedhu isa dhaga'u irratti namoota dhaga'iman hojjedhaa. Tarii namni dhaga'u jedhu jiraatu immoo ammas nama mariisuu danda'a. Dhimma kanarratti. Garuu dhimmoota dhaabbattee ilaaltu miti. Dhimmooti anammaa irratti namoota dhimmati irratti immoo nama dhageessu. Nama waa'ee dhuguma irratti dhaabbattee nama dhaga'uudhaaf yeroo sii kenna. Dhuguma hin fudhatamaa. Yeroo sii kennu. Siin kennu siin fudhachiisu. Tole gaaffii addaa tokkoon si gaafadha gabaabsitee manaa deebista. Waldaa keessarra siyaasii jirattee yaaddaa? Inni ulfaataadha. Saafis waldaa keessatti church politics waan jedhamu tokkotu jira beektaa karaa teoloojii warri haasaan isaan taasaa isaanii boonni sirra gaarii ta'ee yaadallee ture. Garuu irratti qomoo dubbadhe malee baay'ee diteellitu. Siyaasii jira. Siyaasii biyya lafaas dhaqeetti galeera. Haa qabadhu. Siyaasii warri churchis jira. Church politics jira. Siyaasii biyya lafaas immoo siyaasii biyya lafaa kana dhuma qaba. Kan qaama tokko kan paartii tokko dhuwaamti siyaasa gaafa jennu. Siyaasa jechuun immoo siistamatti waa hojjettuudha. Ittiin keessa waa galtuudha mitiire. Saayinsii qaba yeroo jennu. Qaamni kamiyyuu kan kooteedha siyaasa fudhatu. Siyaasa jechuun sirnumatti waan tokko ergama kee kaayyoo kee ittiin galmaan gaachuuf sochootuudha miti. Meetidii shanaadha. Amma jira waldaa keessa rakkoo jira. Maaltu nu rakkisa hundumtuu siyaasa isaa hojii waldaa dhiifamee hojiin adda addaa wanta adda addaa geggeessuun hin jira. Warri tokko warra church politiksiitu jira. Warri church politiksii hojiima church politiksii hojjetu. Sariima sammaa jechuudha argite. Amma filannoo irratti amma akkuma biyya lafaatti qisqasaa geggeessu. Durama. Kun politiksiidha. Politiksiidha baay'ee. Duriin kadhatta. Waaqayyo nama nuu baasetta. Ixaa buusee bini warra nama rakkina qabu irrallee ixaa bu'ee yeroo tokko yaadattanii macaa qulqulluu keessaa. Ixaa buufannaan irra buuseedha. Ixaa buuftaa kadhattee namni tokko immoo lubbi tokko gidduu kana kolfisiisee filannoo sinodoosii tokko irratti argameetu nama lamatu maqaa dhaamaa dhimmoo adda addaatiin. Inaan lachuuyyuu baay'ee itti amanuu dadhabeetu mee waan fedheeru yoo ta'u ixaadhaan adda baasaa jedhe. Ixaan gaafa dhufu warruma namaan sana gaafa nama barbaadu qaba. Isa inni barbaadu isa kan biraarra buusee fakkaan nan dhiisee. Amma kanattuu namoonni tokko amantii sana eeggachuuf ixaamayyuu buusanii yaa waaqatti waan barbaadde godhi jedhaniitu of sodaa amantii sana eeggannoo amantii sana jechuu kana godhu. Jecha ta'aniitu waa ixaa buusaniitu waraqata wayii mara wanni godhee waa hojjetaniitu ixaa buusu. Namaan naa fuudhanii jechuudha namni kana naa fuudhee itti kennu laallatee misiraanii abaluu sana filachee argite. Amma garuu kan miti dhugaasuudhaaf. Sirti politiksii gaafa jennu waldaa keessa gadi galee amma jaarsoliin akkaataa itti filamu qaba. Adeemsa qaba. Amma naannoo shaggar ammaatti kaafte. Shaggar keessa baay'ee rakkoo guddaa jira beektaa.
seeronni asiin waama tokko dabalee kana darbu waldoota naannoo kanaa keessatti seerri silan dubbachaa ture kan seera baasu waldaa waliigalaa tenneera. Yoo seeronni hafanii qaawwota duuchuuf immoo eeyutu baasa jedhaa taansee Sinodoosiitu seera keessoo baafata. Naannoo Finfinnee kanatti garuu seera makkansuu keessa kan hin jirre waldaatu seera baafata. Waldaa hundaa seera yaafadhu. Hunduu seera qaba. Garuu seerri hin eeyyamu. Seerri waldaa makkansuu inni haadhoon konstituushinii hin eeyyamu. Seera baasuu hin dandeessu waldaan. Saba kaanuu baasuu hin danda'u. Eeyyotu baasuu danda'a. Kan inni mirga kenneef Sinodoosii duwwaa. Seerota raafan, seerota hin haguugamin, seerota qaawwaa qaban duuchachuudhaaf haala qabatamaa Sinodoosii isaa keessa jiru, waldaa isaa keessa jiru akka isaa ta'utti isatu baafata. Sinodoosii duwwaatu baafata. Sinodoosiin immoo bakka bu'aa amantootaa waldaarraa dhufa. Sinodoosii jechuun immoo tokkoon isaatu waldaarraa dhufee filatee achitti iddoo tokkotti dhufee tumatee seera godhatee ba'a malee waldaa isheen kun seera mataa isheetii qabdi. Isheen gamaa seera mataa isheetii qabdi. Isheen duubaa seera mataa isheetii qabdi. Mataan akka isaanii ta'utti seera tumataa poolitiksii miti. Seera waldaan qabdu wangeela gadhiifte. Fakkeenya sii kaasa. Wangeela macaafa qulqulluurraa jaarsoliin marsaama tokko filamu. Garee akkasii kan jiru jira macaafa qulqulluurra. Garee durataa, garee itti aanaa durataa. Naa fidaa jara gaafa dheeraa kaasaa seera kana fooyyesina. Garee durataa, garee itti aanaa durataa jiru macaafa qulqulluu argata. Bu'uura macaafa qulqulluu qaba. Poolitiksii fide kana. Dhugaa isaas itti muuf. Maaliif sababiin isaa gareen durataa waan jedhamu jiru. Anuma tokkicha nama torba filadhaa jedhee Peetiroos hojii argamtoota qonnaa jaajila irratti. Ximmiitos irratti yeroo barreessu akkasuma. Namoota filadhaa naannoo tokkicha filatan nama torba. Isa tokko durataa godhatanii, isa tokko maal godhatanii, isa tokko maal godhatanii gahee hojiichootti kennanii waldaan akkati jalqabde waldaa isheen 1898 boojjifatti jalqabde naqamteefatti jalqabde isheen najjoofatti jalqabde isheen ayirafatti jalqabde isheen dabiluu jalqabde ammayyuu tooruma sana irratti. Dhugaa haasa'uudhaaf gadi hin dhiibne. Amma yoo dhattee gara lixaa kana akkasumatti jiru wangeeluma sanaan jiru seeruma sanaan jiru. As garuu naannoo shaggar kana keessatti rakkootu uumame. Seera akkasiitu jira. Garee durataa jedhu gareen sun maayii dhufeettaa nama walitti naquudhaaf. Poolitiksii jedhama. Egaas bukkeetti ejjennoo isa kanarratti tariitiif akka siyaasi jiru itti bunee madarbuu barbaadne malee wantichi gadi fagoodha. Bal'aadha garuu yaada sammatti kaaste irratti gaaffii kana gaafadheen ture iddoo tokkotti. Innaan maal naan jedhanii gartuu lamatti qoodnaa jaarsoleedhaan. Gartuun dura taa'aa fi kanneen biroo yeroo filamanii warri kaan itti fufu. Waggaa lamatti fufu. Maaliifi hojii hojjetamaa ture akka itti fufsiisanii fi adeemsa ture akka itti fufsiisanii fi hojiin ture akka hin dhaabannee fi jiramtiiree biyya kana keessatti isa inni tokko ijaaree inni tokko immoo dhufee diigeetu kan isaa hojjeta. Diiguun sun akka hin jiraanneef akkas goonaa kanneen jiran jiru. Egaa inni kunis kan inni dhufe poolitiksiima sanarraati. Wal simachuu dhabuu irraati. An baay'ee kanatti na kolfisiiste. Waldaa keessatti irra duulli na filannaayyuu jira. Duulli gartuu kana filannaayyuu jira. Egaa daawwattoonni keenya waan baay'ee akkasiin quba qabdan akkasiin nu barreessan immoo abdii guddaa qabna. Dhimma kanarratti garuu gara fuulduraatti namoota kan biraa wajjinis bal'inaan nanaasaa jedhee tayyaada waaqayyo waltajjii isaa nuu kenna. Tari'aatis deebitee dhufte immoo hin beekamu. Kamitti akka ati dhuftu bal'inaan kaasuu dandeenya. Mee walumaa galatti akka amanaa tokkootti akka nama waldaa keessatti guddatee wangeela beekuu waaqayyoof akkas quuqamu tokkootti waldaa har'aa jecha gabaabaadhaan ibsi yoo jedhamte maal fakkaatti waldaan har'aa? Waldaan har'a biyya lafaarra jirtu maal fakkaatti? Hiiki waldaaf kenname waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa hundeessaan isaa eenyu beektaa? Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Waldaa kiristiyaanaa kan hundeesse. Maaliifi sirrattan waldaa koo ijaaranii Phexrosiin gaafatti immoo hundeessaan isaa eenyu jedhama? Kiristoosi. Har'a garuu waldaa biyya lafaa kana yoo ilaaltu abbaa mul'ataa waldaa akkasii. Waldaa dhaabuun isaanii gaarii ta'etu bal'isuu wangeelaaf gaarii ta'etu utuu abbaa mul'ataaf hundeessaa jechuu baatanii. Kun sirriidha jedheen fudhadhaan. Macaafa qulqulluu bu'uuraan qabu. Hundeessaan isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Du'aa waldaan kana ishee hundaftu yoo beektaa? Du'aa qabuudha. Waldaa kiristiyaanaa jennu kun. Isa dura koo waldaa kiristiyaanaa jechi jedhu kan hin turre. Hojii argamoota 16 booda hodhannee hin argan. Maaliif sababiin isaa waldaan kiristiyaanaa du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos boodatti hundoofte isheen ammaa kun.
Isheen bara kakuu haaraa kun jechuukooti. Ishee hundoofte kana immoo eenyutu hundeessee Waaqayyootu gooftaa Yesuus Kiristoostuu hundeessee jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaa kana gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa hundeessu akka namoonni achitti walitti qabamanii kadhataniif. Waldaan kun har'a siin maali waldaan kiristaanaa yoo ta'u silaa iddoo walitti qabamaa namoota Waaqayyoo qulqulloota Waaqayyooti. Naaf akkam beekutti. Akkama qulqulloota iddoo walitti qabamaa qulqulloota saba dhiiga Waaqayyoon bitame sodaa Waaqayyootiin kan keessatti tajaajiltu Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:8 lakkoofsa dubbadhe hafuuraaf dhugaadhaan iddootti sagadan. Waldaa akkasiiti waldaa kiristaanaa jechuun kaansa walii galumti ishee amma waldaa inni dooktarii maqaa waamnu dhiisi inni haa ta'u. Garuu jechuun hiika waldaaf kennamu ministiriidhaa isa ta'u orgaanaayizeshiniidhaa isa dhaabbatu hiiki waldaaf kennamuun isarra jiru iddoo kamittiyyuu dhaabaman kamiifiyyuu iddoo dhugaaf hafuuraan itti Waaqayyoo waaqeffatan ta'u turre. Sababiin isaa waldaan warri orgaanaayizeshinii qaban jechuun maal jechuudha ifaadha dheeyyaadha. Warri caasaa qaban amma fakkeenyaaf caasaa qabu, seera qabu, maal qabu waldoon akkasii. Waldoonni caasaa hin qabne waldoonni tokkoon immoo jiru of jalaa. Waldaa maqaa namaa waamamu, waldaa hundeessaa fi bu'uureessaadhaan waamamu. Bu'uureessaa fi hundeessaan kun yoo du'e waldaan sun irratti wal lolu beekta. Maaliif wal lolu? Namichi hin du'e miti. Waan achi keessa jiru qabeenyaa hirachuu irratti maal gochuu irratti wal lolu waldaa bal'isanii iddoo tokko immoo iddoo tokkotti hin geessan. Waldaan silaa ishee kamiidhaa ishee bal'achaa deemtu. Ishee yeroo ari'atamni ka'u hojii argamoota boqonnaa irratti bal'ataa deemtuudha. Waldaan kiristaanaa ishee dhiiga Kiristoosiin bitamteedha. Ishee dhugaaf hafuuraan keessatti Waaqayyoon waaqessanidha. Durri waldoonni mabeenna miti maal eenyuma kana badee waldaan eenyuma kana badee miti dhugaa suuraaf yoo ta'e miila kee gadhu kan jedhu doorsatti argitee beektu. Isaa balallafaa keessaa luqqisiisaa yeroo barreessan miila kee gadhu namoonni maal godhu inni kaan garuma kaalsii caamma baafachuuf itti dhufaan turre maal inni kaan immoo jilbeenfatee goda baariirraa kaasee madarsa summaa inni sodaadha. Amma waltajjiin iddoo aarsaa waldaa kiristaanaa walitti qabamantoota kana gaafa waldaa kiristaanaa dhaabattu waa lamaaf kabaja laatta beektaa? Waan lamaaf. Tokko Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume Kiristoos Yesuus du'ee du'aa ka'e sodaachaatu oollachaa raafamaa achirra dhaabachuu qabda. Lammaffaa amantoota dhiiga Kiristoosiin bitaman fuuldura jirta beektaa iddoo aarsaa. Nama sana caaltanii kan achi kan dhaabattu. Nama sana ol waan taatame sodaaf rom'aan raafamaa sodaachaa kabajatti argisiisaa dhaabatta. Garooma waldaan kiristaanaa namaa kun isaa qulqulloonni walitti qabamanii Waaqayyoon kabajanii nama achi jiru kabajanii gaggeessa sitti fakkaata. Tumti yoo hidhattee beektaa waan waldaatti argita. Gaafii gidduutti fa'aa baatee galtee fa'aa beektu si jibbisiise. Yeroo faarfannaadhaaf ka'anii yoo faarfannaa wallaalee amantoonni wallaalee arrabsamuuf argitee beektu. Faarfannaa ofii gosa 20 geeddaru. Siigalee yaadi koo gosa 20 gaafa geeddaranii faarfannaan kan warra hojjetatanii kana jira miti. Gaafa 20 geeddaran amantoonni duukaa bu'uu dadhabu. Achi dhaabatee nama arrabsu. Kun ta'uu qabu. Amma waan amantoonni sun beeku. Waan amantoonni sun ayyaana Waaqayyoo keessatti hin galu. Lallaba isa biyya kamii lallabu. Namicha fuula isaa wanticha hin beeku. Hiyyeessa keesseera. Nama baranne keesseera. Nama siyaasaa keesseera. Nama gahee hojii adda addaa ogummaa adda addaa qabu. Beektota gurguddaa achi keesseera. Wallaalata achi keesseera. Kanaaf awudeensii adda addaa achi keessa jiru kanatti eeddeetu dhugaaf hafuuraan Waaqayyoo waaqessa. Kanaaf waldaan kiristaanaa fi ammayyuu adeemitu turatti malee ishee dhugaaf hafuuraadhaan waaqessan ishee Waaqayyoof saba qulqullaa'aa sodaachaa dhaabate tajaajilanidha jedhee yaadaan akka kootti si quubsuu danda'an beeku. Ilaalcha keetii namoota garaagaraan gaafa dhagatii teebisa kana waa'ee waldaa kan keessa kana Iyyasuus yeroo jedhamu bakka dhuunfaa keetti jechumti Iyyasuus jedhamu kun yeroo dubbatamu maaltu sitti dhaga'ama siin Iyyasuus kun kabaja akkamii si biraa qabaa? Ulfina akkamii si biraa qabaa? Wanta inni sii godhee jiramtiiree maqaan kun maqoota hundumaarra caaludha. Dhalootatti darbudha. Biyya hundumaa deemtee maqaa kana yoo dhooftee jira. Maqaa kana jechuun bu'uura waldaa kiristaanaati. Bu'uura jireenya namootaati. Giddu galeessa amantiiti. Siigalee ramtii maqaa baay'een ittiin mormudha. Baay'een immoo deeggarudha. Maqaa kana jechuun maqaa abdatamudha. Maqaa deebi'ee fayyadamudha. Iyyasuus Kiristoos yeroo namni tokko jedhu maaltu gara sammuu keetti dhufa? Maaltu jireenya kee keessa guuta?
ani hundumaa Yesuus Kiristoosiin gaafa jedhanii waa'ee fannifamuu isaan irra beektaa. Maaliif fannifamuun Yesuus Kiristoos harka bal'isee gara biyya lafaa dhufee maaliif dhiifamuu cubbuuti. Inni kaan qoricha qaba biyya kana keessa. Amma ammaatti qorichi isaa kan hin argamne maal? Kan cubbuuti. Kan cubbuu qoricha qaba biyya lafa irratti hin qabu. Cubbuu kana dhiiga isaa dhangalaasuudhaan fannoo irratti lubbuu isaa kennuudhaan du'uudhaan du'aa ka'uudhaan gara mirga Waaqayyoo abbaa ta'uudhaan waan dhufeef gaafa hundumaa fannoo isaatu dhiiga isa sanatu sammuu keessatti dhaga'ama. Nama hojii waldaa hojjechuudhaaf aarsaa maxinoo kaffallee aarra miti maal? Amma gaaffii sila na gaafatte keessatti koo hojii keejjiin maal keejjiin si rakkisu jettee dhuguma nama rakkisa. Baay'ee humnaa ol dhiibbaa namarratti geggeessa. Garuu amantii ennuu du'ee kanaaf Yesuus yeroo jedhu waa'ee Yesuus waan yaaduufan dubbii kana yoo haasaa jira. Waa'ee Yesuus waan yaaduu waldaan iddootti eegamtu jechaa jira. Waldaa Makasuus duwwaa miti kana asirraa barnoota kanarraa waa baratu dhiiree yaadan. Baay'ee waldaa Makasuus duwwaa tokko qabachuuti. Waldaan Makasuus ikkoo waldaa seera ittiin bulmaata sirna toora sirriitti qabduudha. Waan hundumaatti nama tooraaf adeemsa sirnaa qabduudha. Baay'ina amantootaas ta'u hojii bulchiinsaas ta'u waan hundumaatti hojii hafuuraas ta'u nama hojiin hafuura jalqabaa ishee keessatti geessedha. Har'as ishee keessatti geessarru har'a barsiisee guddaa kan barsiisaa jiran isaanumaadha. Ammayyuu dhugaa soof yoo ta'e jechuu kooti. Gadi buusee miti kan naasaa jiru. Garuu wantoonni dogongorri xixiqqoon jiranii yoo bal'atan biyya balleessu kan jiru. Kanaaf Kiristoosiin gaafa yaaduanii Kiristoos inni dhugaan sun inni du'ee du'aa keessuni hawaaqeffamu jedha. Dhuunfaa kootti garuu anaan gaafa hundumaan nagatti mul'atu du'uuf du'aa ka'uusaa gara mirga Waaqoo jiraachuusaati. Baay'ee dinqii isa kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa oolmaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf oole nuuf jedhee du'ee du'aa kee immoo gara mirga Waaqayyoo abbaa taa'e bori immoo ulfinaan deebi'ee dhufee nu fudhatu sana yaaduun barbaachisaadha. Yesuusii wanti nuu caalu hin jiru. Kanaaf ani isa kaasaa maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa gaaffii kan biraa kallattiidhaan si gaafadhu. Jireenya kee keessatti gaabbii qabdaa? Gaabbii jechuun utuun kana hin goone ta'ee utuun kana hin jenne ta'ee jiramtii namni jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti waan itti bu'u qabaa, waan godhu qabaa, wantoota raawwachuu barbaadu qabaa, taa'ee immoo yeroo tokko tokko waan itti aadu qabaa, waan namni irraa balata jettu. Amma calumaan isa gaabbaan otoo hin taane waan immoo si barsiise kana booddee yoo ta'e tarii fooyyeffachuu dandeessu. Qabdaa gaabbii? Gaabbii ani qabu tarii waanuma ammaa kana wal qabatee namootuma maqaa dha'e kana yoo ta'e malee kan biraa addatti waan nama yaadadhu hin qabu. Waan hin qophoofneefi gaabbiin hin dhibu jireenya namaa keessatti waan itti gaabbitu hin dhibu garuu ammatti namootuma amma wal dhaga'uu dadhabuurraan keessaa wal hubachuu dadhabuudhaan namootuma gaggeessaarra jiran kana maqaa isaanii kana maal jechuu kana qalbii diddiirradheeras itti gaabbeeras jechuu kooti. Maaliif wanti isaan gaarii hojjetan toluma hin qabu. Wanti isaan gaarii hojjetan toluma hin qabu yoo ammatti wanni ta'e. Kanaaf tarii inni kun gaabbiidha. Ofii koof gaabbee qalbii waan itti dadheef kunillee namootaaf barnootaan ta'a jedhee waan yaadu hin beeku. Garuu ofii kootii waan itti gaabbee qalbii diddiirradheera tarii namoonni kun immoo gaariin ta'uu laata. Maaliif hin gaabbita? Waaqayyootu ilaala qulqullummaa isaa madaalli isaa miti. Garuu hin gaabbita. Yeroo gaabbitu kana keessatti waa lamaan yaada. Garuu waa'ee sana nan gaabbachuu kooti kanarraa kan baattu namatti waa yaadachaa hin jiru. Egaa namoota itti bubbuute kunis tariiti gatii babbaasaniitu achi ga'anii hojii baay'ee waldaaf biyyaaf hojjetaniiru. Al tokko tokko ariitiidhaan isa ta'u quuqqaa qabdu sanaan immoo hundooftee yeroo itti buutu gaabbii qabda tanaan kana gaabbeera jechuun hubannaa tokko. Tariitii isaanii wajjin isaa softee hiikteettaa dhimma kana fixxeetta garuu immoo ariifachuu dhiisuun namootaaf barumsa ta'uu danda'a. Warra amma beellamaan kanan jiru jira. Warri nama warra kaaniif fixeera. Walitti deebinee erga dubbiin xumuramee murtoo waldaan fixattee booda ani kana yaadee isa kanarratti dhiifamaa jennee kanan ganaa waliin haasa'u yoo carraa naa kennan garuu baay'ee beellama nan gaafadha. Kanan abu jira yeroo tokko tokko waan ta'e malee warra kaaniin akkuma nama kaasee sun gosoota tokko tokko jira waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u achumaan itti fuftee tarii kanarratti dhiifamatu hin gaafadhe. Nama wayii wajjin namni wal lola dargaggummaatti mana barumsaatti haala gararraatti hojii garaagaraa keessatti kun balleessaa kootii maaliif hangaaffii kana kaasaa namoonni jireenya isaanii keessatti hin balleessu. Dhiifama immoo gaafachuu barbaadu. Waltajjii immoo hin argatan. Dhiifamni immoo
ce'umsa wayiiti bitiree nooraadha nagaa argachuudha. Dhimma kanarratti tun dhiifama gaafadhee waan jettu qabdaa. Tokko hojii yeroo hojjettu namaa walitti numa buuta. Midhaan nyaannu arraba keenya ilkaan keenya arraba keenya ciniina miti. Namoota akkasii inni ban. Biiroo irraa ta'uu danda'a hojii keessatti waldaa keessatti namatti buuta waa sirreessuuf itti namatti buuta beektaa. Kanaaf amma abalufaa itti maqaa waamtu tosima miti reemma maqaa namaa waamuun iyyuu miti. Haala hojii keessattis haa ta'u haala waldaa keessattis haa ta'u haala ammaa biiroos haa ta'u haala hawaasummaa jiraattu keessatti haa ta'u namoota sammuu teessee yaaddu jiratti bu'eera tarii toora alaa jettee yaaddu waan jiruuf amma of keessatti waan yaaduufi akkuma kanatti dhiifama akkanaa godhanan gaafadhaa. Waaqayyo hundumaa immoo waan biyya eebbisu. Tariitti jireenya kee hafe yookaan immoo biyya lafaa kanarratti kana booddee sa'aatii 72 yookaan guyyaa 3 qabdaa utuu siin jedhaniiti yeroo hafe kan akkamitti dabarsuu barbaadda? Utuu namatti himame immoo baay'ee gaariidha. Utuudha laa. Utuudha naa galaa. Utuu namatti himame immoo namni waan hundumaa dhiisee guyyatti sa'aatii sanaa guutummaa isaa soomaaf sagadaa dabarsa mitiire. Ani akka kootti akkasiin godha jedhee akka kootti kana naasaa jiru. Hundi isaa amma naasaa ture akka kootti. Utuu sa'aatii akkanaa taphadhan hojiis dhaabeen midhaanis dhaabee bishaanis dhaabdee sa'aatii sana masilas dhumaa jedhee ishee matu muradha. Kanuma jedhee yaada. Kana gidduutti wantoota gaarii jedhama garuu waamichi waaqayyoo immoo yeroo hundumaa dubbii waaqayyooti waan ta'eef akkaattuu nufutti nufa jira waan ta'eef isa kana mara koon keenya kanaaf qophee hin qabnu malee silaan qophaa'a kan silaa dafee waan hundumaa kana qalbii diladhee isa kaan dhiifama gaafadhee lafa jiru iyyeema sirreeffadha kaa. Yeroo qabdu keessatti. Kanan kaasuu fi namoonni yeroo hundumaa qophaa'uu qabu. Beekamu eessatti akkamitti akka ta'e gadi ta'ee fi namni biyya lafaa kanarraa hin deema. Namoota hundumaa wajjin nagaatti jiraachuun lafa waajjiraatti, lafa waldaatti, lafa manaatti, hawaasummaa keessatti nagaatti jiraachuu qabu namoonni. Kanaaf akkuma tammeetti immoo duuti akka tasaa dhufa. Hin beeknu guyyaa isaa sababa ta'eefanii namoonni akka qophaa'uu danda'an maaraanaata akka jedhaniifan gaaffii akka kanaa kaasa. Tariitii kana booddee hojii kee barreeffamaa wajjin wal qabatee yaadota kakkaasaa ollee wajjin wal qabatee yaadota deeggarsaas yaadota mormiis barreessuudhaaf itti fufuudhaaf karoora akkamii qabdaa? Waan hafe yoo jiraate immoo itti dabaleetii yaada kaasuu barbaaddu sagantaa keenya guyyaa irraa kanaatti. Tole hunduma keessan warra nu dhaabatan kanas isinis waaqayyo walitti qabee eebbisu guddiseetu isaa eebbisu jabaadhaa jedheeni achumaan garuu anammaa xumura irratti wantani jechuu barbaadu gaaffii kee akkaataa itti xiqqoonni naan jenne. Akkamittiin itti fufuu barbaaddattu fuftee barreessuu barbaadda maxxansa kee? Amma isannan jechuu barbaade maxxansa keetti fuftamuun abdaa waan jedhu irraati. Yaada yoon ifa baase. Tarii jechuudha. Anamma dhimma waldaa wal qabatu keessaa bahudheeni yeroo darbee yaadee ture. Tasgabbaanii dubbiin xumurameetu yaa boofan ture. Keessumaayyuu namoota wal dhoowwinni dhiisaa jenne maxxansa namooti jiru duwwaa miti kan maxxansu. Dhiisaa inni ergaa walii dabarsina. Abaluu kana afaan Amaariffaan dabarsu kana afaan Oromootiin anama warra afaan Oromoon dabarsuudha. Warri afaan Amaariffaan dabarsan jiru. Jiruuyye. Ergaan keenya garuu tokko ilaaltee itti qabiyyee isaas yoo ta'e xiqqooma ni goona malee waan wal dubbisu ragaan keenya iddoon waa jira jechuudha. Ragaa keenya lafa inni badu waan hin beekneef ragaa keenya duddaatti kan kennanna. Maaliif waan ta'u hin beektu waan ta'eef jechuudha. Hin dhaamnaa inni walii galee ture. Garuu wanta isin dhaabsifnetu immoo dhufa. Waa'ee waldaa dhaabnee amma akkamittiin amma kan yaadaa jirru akkamittiin guddina waldaa warra wangeelaa Makkasii Itoophiyaa kan akka isheen laliftu deebitee baalli irraa ta'e kun itti deebi'ee ququuqaa baaftee damee baaftee akka isheen itti hojjettu hin maxxansine isatti deebinaan amma kan jiru gara isaanis keessaa ba'anii isa jedhutu jira. Garuu waan tokko akka duuba deebitu wanta si godhantu jiru. Ammayyuu kaleessa dubbii waaqayyoo wajjin walitti hin bu'inaa inni. Wangeelaan cabsinaadha inni tokko. Mataa bu'uura isaa waan hin qabne itti hin bu'inaadha. Tokko immoo waan seera ittiin bulmaata waldaa irra taa'e hin cabsinaadha. Ammayyuu cabaa jira. Amma dhaabeen ture garuu gidduu nama amantaa seera ilaaltee ta'e. Gaafa seerri cabu waan seera kabajamuu qabu kabajuu dhiibte gaafa cabsitu itti deebi'uun keenyaaf maaf cabsite jetta.
ammas deebi'ee waan sirraa araaramaa turte deebitee wal dhabdagaa wal dhabuun ni dhamugaa wal duun ni dhamugaa achirratti dhufaa. Kanaaf anamma waa tokkoon jedha. Geggeessitoonni keenya gararraa amma gajillaatti jiranis amantoota haa dhaggeeffatan. Amantoota haa dhaggeeffatan. Immoo yaada maxxansa dhimma waldaa irratti qabnu waan waldaa ijaarutti jijjiirru. Waan waldaa guddisutti jijjiirru. Waan dhaloota guddisutti gargaarutti yoo ta'e gaariidha. Isa kana ergan jedhee garuu waldoon nama waa tokkotti deebi'uu qabu. Haamsa koosa maxxansaa waanuma gabaabaa kanan jedha jechuun barbaade. Nan dhaaba dhibbaa dhibbaa hosii jedhee wanta sin dhaabsifnetti dhufa. Amma hojii keessan kanan dhaabdu hosii jedhee naamuu jettame ture. Hin dhaabu jedhee kutuun danda'u akka hankeessanii kanatti. Hankeessan hojiidha waan ta'eef hankeenyaan wanta yaadnetu gaafa dhufu dhimma sanarratti negatiivii isaas pozitiivii isaas maxxansita. Kanaaf amma gara maxxansaatti kan dhufnu yoo haalli gaariin jiraate garatti waldaan guddattu, garatti dhaloonni guddatanii, garatti namoonni guddatanii, hafuuraa fi dhugaadhaan guddatanitti deebina. Yeroon kana jedhu hafuuraaf dhugaadhaanii sansila kaase sana waldaatti adeemu ammayyuu. Dhugaaf hafuurri waldaatti deebi'ennaan rakkoon biyya keenya hunii qaba. Amma rakkoon biyya keenyaa amma nageenya dhabuun biyya keenya nagaan deemuu dhabuun waldaa kiristaanaa akka ta'e beektuni. Dhugaarraa dhufna jechuudha. Waldaa kiristaanaatu rakkoo utuu akka ishee durii soomamsa gara kadhattee dhugaaf hafuuraa waldaa keessatti deebite. Dikooreeshinii baay'ate waldaa keessatti amma dikoor godhu malee akkasiidha jedhu malee qooqaa haatu maaloo itti faarfannaa kana walirra haatu. Isuma qabnu itti faarfanne qooqicha isa fokkisaa sana jaallata waaqayyo. Akkas wanneen sana miti jechuu kooti. Kanaaf amma waldaa keessatti amma kana booda waldaa isheen haasaa jiru qonna sadarkaa biiroo haasaa jiru waldaa ishee lafa amantoonni itti qabaman haasaa jiru waldaa amantootaan haasaa jiru. Waldaan amantoota kamiyyuu dhaaba amantii kamuu haa ta'u achi keessatti dhugaaf hafuuraan wantoota dubbisurraati iddoo sadiitti qoodee waa dubbisa. Humna waldaa keessa jiru waan jiru tokkoon dubbisa. Humna waldaa keessa jiru jechuun humna waldaa keessa sadiitu jira kitaaba irraa dubbisurraa. Dargaggoota jira. Jaarsoliitu jira. Warra barateetu jira. Isaan kana sadiitu jira waldaa keessa. Yeroon ilaalchoo kooti. Isaan kun sadan yaada isaan sadanii dubbisa. Amantoota yeroon jedhu amantoonni kan biraan jiran jechuu koomiti. Jarreen kun sadan ammaa dargaggoonni kennaa ayyaanaa duwwaa jedhu. Kennaa ayyaanaa qofaanii waldaan guddatti waan jedhaniifu warra kan biraa yaadan. Warri jaarsolii namoonni buleeyyiin immoo waa dhuweetta muuxannoo ispiriyaansii nama qabu ta'uu qaba waldaa keessatti geggeessummaan bulchiisii jedhu. Warri barate immoo warri barnoota gaggaa qaban nama barate ta'uu qaba. Waan nama dhibu garuu waldaa keessatti isa sadansaayyuu wal biratti malee hin ta'u. Warra ayyaana duwwaa waldaa geggeessuu dandeessaa? Hin dandeessu. Ishii nama muuxannoo qabattee waggaan manaa jaarsolii geggeessee waggaan manaa godhatee muuxannoo lakkooftee akkuma sabii lafaatti nama qaxaranii fiddee waldaa keessa keessee hin ta'a. Hin ta'uunis. Nama immoo barateetti immoo PhD fiddee yoo waldaa keessa keesse hin ta'a. Maali amma rakkoo nama uumame karaa wallaalaa dhufe? Eessaan dhufe? Karaa beekaa dhufe bara. Namoota waldaa maka sun geggeessaa ture uummata jaarsolii keessaa dhufanii jaarsolii waldaa keessaa dhufanii geggeessaa turan jechaan ture himsile. Kanaafi gara fuulduraatti waldaan kiristiyaanaa kan isheen gochuu qabdu jedhee ani yaadu. Dhugaaf hafuura waldaatti deebisuudha. Yeroo tokko luba bal'inaan nafsee isaanii amaruutu hundi maal jedhanii gara lixaa kana dhufanii konfiraansii tokko irratti waaqayyoo akkas naan jedha nama lammata deebi'ee gara lixaa kana dhufu nan deema gara abbaa koo akkasuma wanta jira dubban namoonni jiru konfiraansii isaanii hirmaata waan ta'eef nan deemaan. Waaqayyoo waamicha naa godha. Ambii kana deebi'ee dhufu garuu waa tokko sitti waaqayyoo akkanaan jedhu anaan gadi baaftanii ofii keessanii iddoo aarsaa sirbitu siniin jedha waaqayyoo. Kanaafi akka itti Kiristoos iddoo aarsaa keessa dhufe foolii galataa keessan urgeeffatutti waldaatti deebi'aatii yoo siitti deebi'e yoo kanan gootan ta'e garuu hin gubattu siniin jedhee har'a waggaa gara meeqaatii gara waggaa 8ti wanta naasaa jiru 8 dura. Marasaaf guyyaa sajjiin qaba galmee qorraa waan ta'eef jechuudha. Waggaa 8 ol. Ergasiin biyya kana nu dhufe. Amma waggaa 8 iyyuu. Erga biyya kana dhufe. Kanaaf amma isaan gaafa kana kaasanii hin gubattuun isaan nama gubataa jiru namni keenya. Ergaa waaqayyoo dhaga'uu fi waan hundumaa gochuun garaagara waan ta'eef ergaa waaqayyoo dhaga'aa wal dhaggeeffataa waaqayyoon kadhachaa yoo jenne rakkoon biyya kanaa yoo furmaata argata jedhee yaada waaqayyo isiniin immoo hundumaa keessa na eebbisu. Ulfaadhu baay'ee fayyaa ta'e.
Egaa dhugaadha baay'een si galateeffadha. Yeroo gaarii qabaannee mata duree baay'eetti buunee yeroo hojii keerraa akkasumas immoo dhimmoota kan biraarraa eeyyamtee dhuftee waltajjii kanarratti argamtee waan beekturraa waan nu duksiteef daawwattoota keenya wajjin waan wal bartee fi baay'ee guddaan si galateeffadha. Inaafaa gaarii Waaqayyo si keessa kaa'eefis baay'ee Waaqayyoof galanni haa ta'uun jedha. Jabaadhu itti fufi. Maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godhee si galateeffadha. Galatooma Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha. Ulfaadhu kabajama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan guyyaa irraa kana fakkaata ture. Buddusseen itti fufa. Egaa namoonni buddusee sabiskiraayibii goone akkasumatti ilaalaa jirtan yoo jiraattan sabiskiraayibii godhaa waan baay'ee isin hin miidhu. Nutumsa nu wajjin hojjechuuf kanneen feetan ammoo bilbilli keenya asirra jira nu bilbila seenaa akkasiin qaba mata duree akkasiin qaba dhimma akkasiitu jira yoo jettan immoo nu barreessaa nu qunnamaa isiniin jenna. Ispoonsara keenya guyyaa irraa Odaa Elektirooniksii baay'ee galateeffannaa akkasumas leensii cuukkoo ulfaadhu jennaani. Isaaniin yoo barbaadan bilbilli isaanii jira bilbilaa fi yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarratti hanga gammachiisu mataa Booranaan ture. Anaa wajjin immoo Mindaa'ee Shufeerii akkasumas Abdii Tsaggaayee turaniiru. Ogeessitoota stuudiyoo kanaati ulfaadha galatooma. Barri bara dorgommiiti. Bara fiigichaa. Adeemsaaf kallattii addunyaa beekuuf ammoo teeknooloojii fayyadamuun filannoo osoo hin taane dirqama ta'ee jira. Meeshaalee teeknooloojii sadarkaa qaroominni addunyaa irra ga'een oomishamanitti fayyadamuun addunyaa to'achuuf beekuu akkanumas hojii keessan ariifachiisuu yoo barbaadan ammoo Odaa Elektirooniksiin ani jiraa isiniin jedha. Bilbila iPhoneii, Samsungii dhiyeenya oomishame akkanumas kanneen biroo laaptooppii gosa hundaa dhaabbileef dhuunfaattis yoo barbaadan Odaa Elektirooniksiin Boolee gamoo waldaa misooma Oromiyaa darbii tokkoffaarra nu bira kottaa malee hunduu jiraa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadan Duwwaa 91143 Duwwaa 7 jedhaatiin nu bilbila yookaan TikTokii, Telegiraamii, Feesbuukii akkanumas weebsaayitii keenya Odaa Elektirooniks jechuun daawwadha. Odaa Elektirooniks meeshaalee teeknooloojii qulqullina qabaniif